Ashama akkam bultan daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo qophii har'aa takka waan dippiloomaasii haasa'uu fi yookaan ammoo sochiin Oromoo ka biyya alaa wanti advokeesii jedhamu wanni dippiloomaasii jedhamu ka biyya wajjin hojjetan maal fakkaataa dhaabbanni seenaa jimjimoo hoggantu ka advokeesii fi dippiloomaasii irratti hojjetu ollaan websaayitiin isaa olla.org maal harka qaba maal hojjechaa jira ka jedhu irra dubbachuu deemna. Kanaan walittuu qabatee dippiloomaasiin gaafa Afrikaa hariiroon gaafa Afrikaa biyyoota lixaa wajjin qaban maal fakkaataa keessattuu hariiroon mootummaan Itoophiyaa biyyoota ollaatii fi biyyoota dhiyaatii fi dhaabbilee maallaqaa wajjin qabullee kaasnee haasa'uu deemna bara 2021tti ollaan karoorii isaa maalii ka jedhullee sallee irra haasa'uu deemna. San qofa miti wannu haasa'uu deemnu sagantaa tokkotu jira ka ollaanii qopheessutu jiru pirezidaantiin Ameerikaa haarawni Joo Baayiden aangoo fudhachuu deema ammajjii 20 bara 2021 magaalaa Washington DC guddatti dhimma kan irratti jechuun Oromoon ollaan achittu jechuun sagantaa tokko qopheessuu deema. Sagantaa warri qopheessuu deemu kunini maal jedhama kaayoon sagantaa kanaa maali bara 2021tti ollaa irraa Oromoon karaa dippiloomaasiitiin wanni eegdu maali dubbii jettu haasa'uu deemna. Seenaa jimjimoo affeerraa kenna gaafii ummataatiin simattee asitti nu argamu keetii fi hedduu si galateeffachuu barbaada. Mee nagaa nam gaafadha. Sagaleen kanatti. Hayyee. Akkam nagahaa wayyaadhaa galatoomii Kadiroo carraa kanaa fi turee jira baga waggaa haaraan isin gahee jedha daawwattoota Kadiroo show anarraallee ollaarraallee namarraayyuu baga waggaa haaraa kanaan nu gahee waggaa hamaa keessa dabarsinee jennee asit dhufuu kiyyaas argamuu kiyya hedduun gammadee jira. Kadiroo namni naga gaafataa ture maali Kadiroo ramaa baddee Kadiroo wajjin rakkootu jira jechuu jiranii so I'm happy to be here. Akkasa ta'uti. Daawwattoota kennaa gaafii warri qabdanii yoo gaafii nu gaafachuu barbaaddanii gaafii keessanii karaa feesbuukiitiin yookaan yuutuubii jalatti yoo nu barreessanii seenaa isinii gaafachuu danda'a. Mata dureen guddaan dippiloomaasiin Oromoo maaltu jira ka jedhu kan irra haasa'uu deemnu san jalatti ammoo qabxiilee marii nu ta'an yookaan haasa'aaf nu ta'an isinitti himee jira. Mee amma qabxii marii sanitti deemna sagantaa guddaa ollaan Washington DC'ttu ammajjii 20 bara 2021 qopheessuu sallee irra haasa'uu deemna. Dhimma jechuun hidhamtoota ka Jawaar Mohammadii sila dippiloomaasii keessatti waan guddaadha. Jawaar Mohammadiitiif hidhamtoota biraallee san haasa'uu deemna. Suniin duratti mee haala jechuun gaafii Afrikaa keessa jijjiru waa takka lama irra haasa'uuf nuti. Spiikeriin kan keekkoon xiqqoo nu jejeeqa hagan dubbanne cuccufaa. Waa takka lama dubbachuu barbaanna. Akkuma isinuu qabdanii waraanni naannoo Tigraahii waraana guddaadha. Dippiloomaasiin Abiyyi sababa waraana kanaati hedduu harkaa faffaca'ee jira. Amma immoo walitti bu'iinsa daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan rakkoo biraa gaafa Afrikaaf uumuu akka danda'utti dubbatamaa jira. Waraanni naannoo Tigraahii Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti rakkoon dhalachaa akka inni jiru odeeffannoon mootummaa Itoophiyaa keessa bayaa jirtu mirkaneessaa jirti. Hariiroon Itoophiyaa fi Keenyaa ki gaarii hin jirtu. Itoophiyaa fi Suudaanii kibbaa ki gaarii hin jirtu. Itoophiyaa fi Somaaliyaa rakkootu jira. Karaa biraatiin ammoo dhaabbanni waa'ee nageenya addunyaa kana qoratu tokkini kan maqaan isaa International Crisis Group jedhu. Itoophiyaan bara 2021 bakka waraanii keessatti dhalachuu danda'u. Afgaanistaanittu aantee bakka balaan hamaan keessatti dhalachuu danda'u jedhee Itoophiyaa sadarkaa suniin kaa'ee jira. Biyyoota Afrikaa keessa sadarkaa tokkoffaa gubbaa addunyaarra sadarkaa lammaffaa sunittu jira. Maallaqni Itoophiyaa, dinagdeen Itoophiyaa kufaatii hamaa, turizimiin karaa hundaaniyyuu kufaatii hedduutu jira. Hariiroon Ameerikaa fi Itoophiyaa waliin qabdu gaarii miti, ka gamtaa Awurooppaa waliin qabdu gaarii miti, gargaarsira dhaabbatee jira. Kan hundattuu jira. Mootummaan Abiy Ahmed deeggarsi guddaa inni ka argatu biyyoota Arabaati. Keessattuu Imaaraatii Arabaa, UAE, United Arab Kingdom achirraa argata. United Arab Emirates yeroo ammaan tanatti ammoo Saudi Arabia, Qatar faatii hunduu araaramanii Suudaan duuba dhaabbannaa jedhanii ibsa kallee baasanii jiranii. Kunillee maalii ka jedhullee ilaaluu deemna. Mee eessirraa akka jalqabnu hin beeknu dubbiin akka malee bal'oo seenaa eessanitti taaseenno.
Hayyee dhugaadha Kadiiroo akkuma qabxii keettee jettee it's all gaanfi Afrikaa akka jiruun ibidda keessa boba'uuf deemaa jira. Mootummaan Ameerikaa akka amma aangootti dhufaa jiru kun biyya isaa keessatti ibidda boba'utti jira. Addunyaa guutuu irratti koovidii walitti qabatee bakkuma jiru marattuu bakka rakkoon hin jirre hin jiru. I think eessaan haa jalqabnu ka jettee fi addunyaan guutuu waan rakkoo guddaa keessa jirtu ganduma keenyaan haa jalqabnu natti fakkaata. Itoophiyaa keessa hariirummaan amma fakkeenyaaf kan mootummaan interim mayor kan Tigraay fi mootummaan naannoo Tigraay ka jiddugaleessaa hariiroo federaalaa fi naannoo sirreessuu ka barbaadu kun haasaa inni jalqabee yookiin statementii inni dubbateen otoo achirraa jalqabne gaarii natti fakkaate. Hayyee itti fufi. Hayyee itti fufi maakiin keetti jetta Kadiiroo hayyee. Hayyee so I guess an akka ilaalcha kiyyaatti manumaa jalqabneetiin guddisnee eventually as Ameerikaa haa dhufnu yaadan qaba. Akka yaada kiyyatti akka ilaalcha kiyyaatitti waan na ajaa'ibsiise keessa beekta namni yogguu kijibu xiqqoo waan fakkaate kijibuu qaba. Beekta kijiba gurraacha jechuudha, kijiba mul'anne jechuudha, kijiba ossaa kana mootummaan UN Abiyyiin directly generally gaafateetiin Eritrean involvement keessaa qabdii jedhee gaafatee ture. It is very important because kun miidiyaa irratti illee mootummaan warra UN illee mootummaan gamtoolee jechuudha gamtaa addunyaa akkasumas warri EU kun illee gaafatee ture. Eritrea waraana kana irratti hin hammaanne. Eritreyaan warra Itoophiyaa keessa hin jirtu. TPLF tu ummata waraana ofii wayaa Eritreyaatti dhuffiseetiin akkas fakkeessa jedhee kijibaa ture. Mootummaa san buqqisee mootummaa uummataan filame mootummaa naa ta'a jedhu bakka kaahee jira. Mootummaa inni bakka kaahee ammoo as deebi'eetiin remember Abiyyitu warra kana aangoorra fidee aangoorra kaahee jedhee warra interim ka jedhan kunniin ammoo including Major General Balaa ka dubbataa jiru Eritraan jiraachuu qofa otoo hin ta'in lola keessatti hirmaachuu jiraachuun tokko lola keessatti hirmaachuu qofa otoo hin ta'in sadaffaa irratti biyya san keessaa iyyuu hin baanu daangaa cabsiteetiin biyya sovereignty biyyi tokko beektaa seeratti waan dhagahameen beekne mootummaan tokko maatii isaati yoo wallolee jedhu ollaa waammatee ollaan na qarqaaran jedhu. Yoo diina alaatti walitti dhufee jedhe usually biyya alaa qarqaaranii jedha. So diina manatti galchee diinni kun ammoo gatii isaa argee qullaa isaa argeetiin hin bahu jechuun jira natti fakkaata akkan argaa jirutti Joota Jeneraal Abbaay ka dubbatee meeyarri ka dubbataa jiru. I think capacity Abiyyi warra Eertiraa baasuu danda'u capacity warra Sudaan biyya warra ta'e jirtu kanarratti capacity warra baasu qofatu ta'in kati xiqqoo tuqxe jettee Egypti UAE dhaa fi warri kunniin kan wallolanii turan Saawudii warri kolishaan wallolanii Kataariin aaraa achi dhiibaa turan kuni amma araaramaniitiin Suudaan irra gorro jechuu I don't know it's very shocking biyyattiin suni keessaan qofa horrotee otoo hin ta'in ollaan marti fudhachuuf deemaa jiran natti fakkaata gamaaf gamanaanii daangaa malee cabsanii waan fudhatan fakkaata. Hedduu galatoomii. I think wanni ati jettachuun waraanii Tigraahii Abiyyi haga yaade caalaa miidhaa qaba dippiloomaasii biyya Itoophiyaa walxaxaa godhee jira. Hawaasa addunyaa duratti Eertiraan hin hirmaanne wanni kun seera kabachiisuu jedhee ture. Amma immoo Eertiraan odoo nuun haffeerinu dhuftee biyya Itoophiyaa bifa weerarte fakkaatu tokko hogganaanii ajaja waraana Itoophiyaa kakaabaa Major General Balaa Siyyuum dubbatee jira. Bulchiinsi haaraawni naannoo Tigraay illee Eertiraan biyyi keenya irraa haa baatu nu affeerra hin jirru haala jirutti dirqee nu galchee amma Itoophiyaa fi Eertiraan wal dhabaa jiranii Eertiraan lafa qabatte ka Itoophiyaa ka irratti wal dhabaa turan akka Baadimmee, Tsoorana, Zaalambassaa, Burree gadhiistee bahuu fi fedhii hin qabdu waan jedhamu karaa dippiloomaasii keessa waan haasamu ka dhageette. Kanaan dura Abiy Ahmed ammoo kan hawaasa addunyaatti himatu amma rakkata. Eertiraan biyya keenya seentee hin jiru kunini seera kabachiisu waan biyyi Itoophiyaa godhaa jirtu deeggarsi nam tokkollee hin barbaannu jedhee dubbatee jira. Amma addunyaa irratti waan kan akkamiin akka inni ibsatu rakkisaadha ka jedhu. Waraanni naannoo Tigraay uummata miiliyoonii 2.2 ol buqqisee jira. Uummata miiliyoonii 4.500 gargaarsa namoomaa ariifachiisaa akka inni barbaadullee dubbatamee jira. Kana baqattoonni 63 Suudaan seenanii jiranii sanittuu jira karaa dippiloomaasiitiin mootummaan Abiy kijiba yookaan ammoo dharticha Noobeelii fudhate.
Kaaraar nagayaatti maraata noobeelii nyaatee yookaan noobeelii argatee kabajni noobeelii isaa hin malu irraa deebi'u jedhamee bifa akkasiitiin qeeqamaa ture. Bifa akkasiitiin ammallee dubbatamaa jira. Karaa dippiloomaasiitiin ammoo noobeelii argatee addunyaan isin araarsin jennaan araara fudhachuu didee jira. Mee qabxii kanarratti takka baqattoonni 63,000 baqatanii Suudaan seenanii jiranii Itoophiyaa irraa namni baqatee dubartii wanni jedhamu tokkolleen hin jirtu ijoolleen hin jirtu Abiy Ahmed paarlaamaa isaa keessattuu taa'ee dubbatee jira. San qofa osoo hin taane namni uummatii nagayaa siviiliyaan jedhamu takka ka du'e hin jiru waraan kan keessattuu jedhee Abiy Ahmeditti dubbatee Eertiraanii hin hirmaannee jedhee Abiy Ahmeditti dubbatee warra Tigraay bakki isaan jiran hin beekna raadariidhaan saatalaayitiidhaan diroonaan hordofaa jirra jedhee Abiy Ahmed dubbatee kun hunduu ammaan tana kijibaa ta'uu beekamee jira. Waraanii kun masjida seenaa qabeessa ka jaarraa torbaffaa keessattuu ijaarame Al-Najaashin akka inni diigamu sababa ta'ee jira. Akka inni caccabu yookaan miidhaa irratti dhaqqabu kan ammoo waraana Eertiraatti dhaqqabsee achi keessattuu namallee ijjeessanii saamichallee godhanii qabeenyallee mancaasanii jedhamee dubbatamaa jira. Karaa biraatiin ammoo uummatiin jechuun nagaa hedduutti dhumatee jira. Gamtaan Awurooppaa gargaarsa maallaqa mootummaa Itoophiyaatiif kennuuf yaade yuuroo miliyoonii 90 mootummaa Itoophiyaa irraa qabee jira. Kun jechuun mootummaan Ameerikaa kanaan dura dhimma hidhaa guddicha laga Abbayyaa irratti baatii hagayyaa keessatti doolarii miliyoona 130 irraa qabee jira. Mootummaan Itoophiyaa sababni kanaaf irraa kan ka'e dinagdeen isaallee akkamaa jirti. Karaa dippiloomaasiitiin maallaqii seenaa hin jiru. Maallaqaan hin bitamnu jedha biyyilleen karaa Tiwiiterii isaatiin Itoophiyaan biyya kabajuu fiitiif duutu jedhee barreessa jira. Mee gamtaan Awurooppaa maallaqa sila Itoophiyaaf kennuuf yaade irra muruun kunini sanirra xiqqoo dubbanne hariiroon Ameerikaa fi hariiroon jechuun gamtaan Awurooppaa Itoophiyaa wajjin qabanii fi dhiibbaan warri dhaabbata maallaqa addunyaa gubbaatti yookaan ammoo dhaabbata akka baankii addunyaa gubbaatti qabaachuu danda'anii maali ka jedhullee irra tuttuqnaa dabarruuti. Hayyee ka Yuroopiitiin jalqabneetiin ka Ameerikaatii fi ka baankii fi IMF kanneen deebineetti qabxii sadiin kanneen. Ka Yuroopi yoo laallee jettee akkuma ammatti jettee kadiiroo hundayyuu dubbattee jirta mootummaan Yuroopi sigeelee ka publicly godhu mootummaa kan namni hubachuu qabu mootummaan addunyaa akkuma namni looyarri tokko farmii tokko looyara tokko wajjin dalagu yookiin doktorri mana hakimaa tokko doktora wajjin dalagu hariiroo ittiin dalagan qaban. Fakkeenyaaf doktorri tokko yoo balleesse doktorri tokko kaga'eetiin doktora san maqaa hin balleessu. Ibin balleessama dogongora ta'ee tartiibaan deemanii jedhan because balaan isarra gahu waan qabuuf kanaaf tartiibaan deemanii jedhani. Hariiroon biyyooleen qabdu kan namni average namni akkeenyaa sigalee amma mootummaan tokko ka'ee mootummaa biraatiin shororkeessaa mootummaa biraatiin akkana jechuu danda'u. So gaafa doolara miiliyoona 90 muranii jedhan sun keessaan ammoo miiliyoona 90 gamtaan Yurooppii akkasitti kennee mataa ofiitiin ammoo piroogiraamii adda addaa irratti biyyoolee Yurooppiitiin qarqarsa godhan. Hundi jaraatiyyuu biyya lamaan ala kan qabate biyya lamaan san keessa biyya akka Firaansii tuuwwan hundiniyyuu qarqarsa adda addaa irraa dhaabna jedhanii keessa kara imbaasiitiin for long time dubbannee jirra kara imbaasii keessaatiin alaan haa dubbatu dhaban malee ambaasaadora ofiitiin walitti qabanii achiin qotuu haa caaluun hin da'in meeyi keessanatti fakkaate ambaasaadoronni Yurooppii haga ambaasaadorota 20 fakkaate walitti qabdee abiyyiin dubbistee karaa irra deemtu karaa sirriitti miti wanna yeroo san Oromiyaa keessatti ta'aa walitti qabatee jedhanii turanii of course haga caaluun du'emmaa dhiibbaa guddatu ture Novembarii 11ffaa keessatti lolli Eertiraa Tigraay banamee jiru obviously kan keessaan dhiibaa ture baqaqeetiin ala bahee addunyaan agartee jechuudha. Biyyoonni lamaan sun eenyudha? Tokko Firaansii jettee kan lammaffaa kamidha? Tokko Firaansii tokko Deenmaark natti fakkaatee dhiifama. I want to come back to that. Biyya lama hanga ammaa biyyi wajjin dhaabataa jirtu irratti hin deebi'ee jedha na uffachii jalqa jiru. Biyya lama qofaan kan keessaan dhibbaa even mallaqa murame kanayyuu ka objekti godhan keessa biyyoonni lamaan sun keessa jiranii Firaansii especially France. Kun jechuun odoo waraanni naannoo Tigraay hin dhalatin hin durattu haala gaafa sun ture odoo waraanni Tigraay hin turre jechuun Abiy mootummaa Abiy Ahmedii mirgi ilmaan namaa cabsaa waan jiruufi seerii gamtaan Awurooppaa mirgoota ilmaan namaa yoo cabanii mootummaa ittiin adabamu bahuun durattu falmi gaafa sun ture akkas ta'uu isaati sirrii.
sirriidha. Achi booda illee falmii ture. Even hanguma lolli Tigraay irratti banameet illee dhiyooma kanatti illee ji'a Diseembarii fakkeenyaaf mallaqa miliyoona 90 kan murame kana keessatti illee falmitu ture. Atleast warra member of parliament Europe keessaa akka nutti manitti walgeessa irra warra ture akka nutti meetti falmitu ture. Achi durallee achi asillee including yeroo mallaqaa sanitti biyyoonni lamaan kunniin object godhee falmisa irratti. Gaafii tokko kan si gaafadhu mootummaan Itoophiyaa jalqaba gargaarsi gamtaa Awurooppaa yeroo irra dhaabbachuu maddeen oduu addunyaa Aljazeeraan, Reuters, BBC'n akkasumas gamtaan Awurooppaa websaayitii isaa irratti barreessan duubattuu jalqaba wal hubannootu hin jirre akka gamtaa Awurooppaatti hariiroo gaarii qabna garuu biyyoota gamtaa Awurooppaa keessa jiran garittuu Itoophiyaa wajjin waan waraana kan hin hubanne kanaaf gargaarsi kun nurraa qabamee jedhee dubbatee achiin dubattee guyyaa lamaan dubattu dubbii himaanii ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaadder Diinaa Muftii gaddeebi'ee maallaqni nurra murame hin jiru wanni miidiyaa irratti barreeffame kijibaa wanni dubbatame hunduu dhara. Miidiyaan addunyaa maqaa Itoophiyaa balleessuu barbaada malee waraana geggeeffamaa jiru ka olaantummaa seeraa kabachiisu gamtaan Awurooppaa hubatee jira maallaqni nurra hin muramne jira. San dhageettee jirta yoo wanni ati beektu maantu jira jechuun maallaqni ugguramuu yookaan ammoo gargaarsi sila Itoophiyaa fi kennamu yaadamu hafuun sun mootummaan Itoophiyaa dhaare jedhee waan jiruuf. Kadiroo beektaa nam tokko nama si'afotti kijibu nama si'afotti ajjeesee hin ajjeesne nama si'afotti waa hunda godhee hin goone kan jedhu kan mootummaa addunyaan saalfanne kan paarlamaa keessa ta'ee waraana akkasitti namni du'e keessatti takka dubartiin hin duune dubartiin takka hin baqanne otoo miidiyaan arginu daa'imman otoo agarru aayyolee otoo agarru warra waraanaa qofatu baqatee Sudaan jira jedhu mootummaa akkanaa kana beektaa jechumaa haasamaaf irraa dubbataa jirra malee mootummaan kuni mootummaa adii kijibee jedhu mootummaa hin saalfanne otoo addunyaan agartu otoo ijaan arganii waraanni Tigreen waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessa hin jiru kan jedhe akkuma tarreessitee jettee yeruma deebii irtaati malee muftiin illee kan jedhe sanuma kan jarri jettuu fi kan namni ka addunyaan argaa jirtu garagaraa sun ammoo duri beektaa abiyyi nama akkanaati jennee nuti dubbannu yennaa Oromoonni baay'ee dubbatu shakkiitu ture si galee lakki abiyyi bariin kijibaa wanni afaaniin inni uummataan jedhuu fi wanni inni dalagu garagaraa. Oromoo meeqa walitti qabeetiin warroonni hadda isa qarqaaran meeqa kamtu maqaan mataan jiraa kan joodee tiree fi sababaa kanaaf walteessee iccitii fakkeessee bari ani isiniif dalagaa bari ani isiniif akkana godha ani Oromoon bari hadda nan galatoonfannee boru na galatoonfatteetiin mataa namaa nyaatee kijibee kan jedhu atiin ilaalcha kiyyatti wanni abiyyi haasawu kontekstii keessatti kaayamuu qabu natti fakkaata mootummaan sun adii kijibaa jira kaanitti deebi'uuf si galee mootummaan Yurooppii duratti ka tuquu yaadee jedhe Kadiroo beektaa alatti mootummaa kana salphisuun barbaadan because tasgabbii fi nagaa barbaadan biyya keessatti baqataan akka Yurooppii dhufuun barbaadan kana gochuuf ammoo baay'een miinsi dhiibbaa gochuu jiranii miliyoonni 90 sun ammoo wanna xiqqoodha. Garuu Itoophiyaadhaaf guddoodha. Maal jette Itoophiyaan biyya kadhaadhaan jirtu. Itoophiyaan amma waan doolaara wanna mara bitti doolaara yoo hin qabaatiin kanaaf kunoo qotee bulaa mara warra Baale keessatti biyya adda addaa keessatti baajetii qarayyuu waan xiqqoo kafalanii fi saniin irraayyuu persentii 40 gadi muraniitiin because they are so desperate wanni jarri export gootee biyya alaatti argatu hedduu waan hin jirre kadhaan biyya Ameerikaatti biyya Yurooppii kanaan jiraatti biyya Yurooppii immoo kabirri doolaara miliyoona 90 qofa otoo hin ta'in keessaan hedduutu irraa muramaa jira keessaan dhiibbaa hedduu waa irra jiruu fi kanaaf waan qabu wallaalee jedhee I think impactiin kara Yurooppii irraa jalqabee jedhu kuni ofirra dhaabatan malee ofirra haa dhaabatu malee it is very insalfatanii akka yaada kiyyatti tokkoffaa shaming qaban si gadi kijibuun jara biratti normasii ta'ee jira just normaalidha si galee kijibda maal Itoophiyaa aadaan taani barataniitiin nama kijibanii ofillee kijibaa ta'anii amma booda nama jara fudhatu hin jiru tokkoffaa kijibuun aadaatti ta'ee jira lammata ammoo salphinatti jiran si galee duune jechuun danda'an hanga gaafa ru'iin keessaa baatutti akka Idi Amin hogguu dhaqaniiti aangoo irraa buusan malee abiyyi nama aangoo kanarraa ofiisaa deemuu hin fakkaatu akka haala amma jiru kanatti biyyallee kanatti hin deebisu tasgabbii illee hin buusu kun ammoo mootummaa addunyaatii fi baangamillee yoo jedhanii at the end of the day uummata Itoophiyaattu sabaaf sablammii Itoophiyaa tokko bilisoomsuu danda'a namni bilisoomsuu garuu dhiibbaa guddatu irra jira jedheetiin ilaalaan kan jedhu. Mee amma jechuun gaafii qabdu jennee namni yoo gaafii qabate akka karaa Feesbuukiitiin yookaan yuutuubiitiin gaafatu carraa kennaafii jirra. Mee waa takka si haa gaafadhuti. Ameerikaa wajjin hariiroo mootummaan Abiyyii qabu gaarii miti. Wanni hariiroo biyyoota lamaanii kan balleesse dhimma hidha guddicha laga Abbayyaati. Ministirii maallaqa Ameerikaa Stephen Mnuchin jechuun biyya
biyya Suudaan magaalaa Kaartuumii jira. Achitti jechuun muummicha ministeera Suudaanii Abdallah Hamduuk akkasumas itti gaafatamaa hoogganaa birmadummaa Suudaanii kan ta'e wanni akka wal argaa Abdul Fattah al-Burhaanii wal argee haasawaa jira. Aangawoota mootummaa Misrii wal argee jira. Dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaan mari'achuu akka hin barbaanne dubbatamee jira. Ameerikaa fi Suudaanii hariiroo warraa ammaan tan akka gaarii haaromsaa jiranii. Inumaa jechuun yoo Itoophiyaan ka diigamtu Itoophiyaan ka dadhabdulle taate ammaan tana jiddu galeessi dippiloomaasii Ameerikaa ka gaafa Afrikaa Misrii fakkaata. Pompeeyoon dhiyoo kan dhufee deemee jira. Hooggantoonni waraanaa ka Ameerikaa dhufanii deemanii jiranii gargaarsa biiliyoonii tokkotti lakkaa'amu kan maallaqa baajetii Ameerikaa kanaaf maqaa koronaatiin baajetii bahe keessattuu Suudaanii fi kennuu deemanii dhaabbanni maallaqa addunyaatii fi akkasumas baankiin addunyaalleen gargaarsa haga biiliyoonii 9 biiliyoonii 10 ta'u liqiin Suudaanii akka kennamu Ameerikaan goosisaa jirti jedhamee dubbatamaa jira. Kun hundinuyyuu Israa'el mootummaa Israa'eliitii fi Suudaan beekamtii waan kenniteef jedhamaa jira. Haala ammaan tana jiru keessatti Ministeerri maallaqa Itoophiyaa kan waliigaltee Itoophiyaa fi Suudaaniitii fi Misrii kana qopheessee Itoophiyaan keessaa baate miiliyoonii 130 doolaarii Ameerikaa Itoophiyaa adabsiisisanii. Maali hiikanii wanni kun mootummaa Ameerikaatiif qabdu? Imaammatii mootummaa Ameerikaa kan ammaan tana mootummaan Doonaald Tiraamp torbaanii lamattu hafaa fi torbaan lamaan kanan dubbatu gara Baayideniitti darba jettee yaadda? Okay, walbara tuqnee jennee. Yes, I think qabxii hedduu kaastee jettee imaammata mootummaa Ameerikaa kan yeroo President Trump aangoorra jiru kan dabarsee fi qabxiilee ati kaasisuun akkasumatti taa'ee jechuudha. Amma akka ilaalaa jiranitti mootummaan haarawaa kan Ameerikaa kun obviously guyyaa 15 booda aangootti dhufee jira. Waa hedduu godhaa jiranii, assas godhaa jiranii karaa amma deeman karaa amma mootummaan Ameerikaa kan Trump irra jiru kana jijjiiruun jaraa shakkiin qabu sun akkasumatti ta'ee ka Trump kanatti hojii dubbine akkuma ati jette gochi waadaan Abiyyi mootummaa Ameerikaatiif seenee garuu akkaataa inni waraana itti godhe akkaataa inni biyya jeeqee hidhamtoota nama baay'ee akkanatti dhee jecha biyya guutuu keessatti extrajudiciary killing kan Amnesty report godhe kan Human Rights report godhe kan International Crisis Group katabaa jiran kunniin baay'ee sodaachisanii akka biyya ceesisuu hin dandeenye itti agarsiisee jira. Haa ta'u malee yeroo mootummaan Trump aangoorra jiru ilaalchisaa dhimma Afrikaa kana harka maradhee taa'ee ilaalaadha. Dhimma kennaa miti, dhimma kiyyaa miti warra Ameerikaa waan bu'aa fayyadu keessa jiru achi keessa zayitiin hin jiru, zayitiin achi as dhufu wanti achi as dhufee biyya kana yookiin ikonomii Ameerikaa yookiin immoo national security Ameerikaa miidhu waan hin jirree fi dhimmi kun kiyyaa miti kan jedhuun kalaalaa turanii jechuudha. Kan mallaqa irraa muranii jedhanii kan ammatti jette bishaan laga bishaan Abbayyaa walitti hidhateetiin bishaan suni basically suni Ijiptiin bira dhaabbatanii Ijipti sababa Israa'el walitti qabu kan namni kan beeku always akkuma Jawaarillee jedhe always waa'ee bishaan Abbayyaa irratti yoo dhufee jedhe namni marti Ijiptiin bira dhaabata. Sababaan isaa kun ammoo hariiroo Ijiptii fi Israa'el qabdu waa'ee Middle East walitti qabatee jechuudha sun akkasumatti taa'ee. Garuu kara biraatiin yoo dhufe mootummaan Ameerikaa jalqaba irratti akka jijjiiramni dhufeen harka 100% Abiyyiin bira jira. Abiyyiin nama jiraatii kan jarri achi geettee kan jarri qarqaaraa turte. In fact yoo yaadatte taate du'a Haacaaluun asitti isa mootummaa Ameerikaa mataa jijjiiruun hedduu itti ulfaate san tureyyuu because mootummaa kan tokko mootummaa Oromooti jedhanii ilaalan. Lammata irratti ammoo namni kuni nama karizmaatikiidha, nama hedduu sabaaf sablammii Itoophiyaa jaalatti Oromoo qofa otoo hin ta'in mootummaan Tigree kun nama baay'ee miidhee jira. Kanaaf jijjiiramaaf namni kun ni ceesa jedhanii kan nama isaa waan ta'eef kan waggaa 7 almost irratti xaaranii asiin gahanii nama jaraa waan ta'eef hedduu irratti baankii godhaa turani. Abiyyi haa balleessu malee. Amma garuu kadiroo jijjiiramiinsi kan dhufu Trump irratti bakka kanarratti I think is very important kan namni kenna beekuu qabu. Mootummaan Trump ol ka'eetiin Abiyyiin qeequuf hin deemu. Garuu akka mootummaa Trump mootummaa Biden jechuudha ifama kiyya President Biden. President Trump dhimma Afrikaa harka maratee ilaalee jedhe. President Biden ammoo dhimma Afrikaa kan dura engage ni godhu.
waliin ni kaasu. The number one thing kan amma jirri sodaatanii number one irratti lola Sudaanii fi Itoophiyaa gidduutti ka'uuf deemu kanatti balaa hedduu gaanfadha jiru kanarratti dhimma Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in dhimma Afrikaa baay'ee sodaatanii baqattoonni hedduu waan dhufanii jiru. Yuurooppillee wallatutti jirti. Ameerikaan illee tasgabbiin gaanfa Afrikaa kun baay'ee terrorizimiidhaaf illee waan guddaa waan rakkoo ta'uu fi the number one agenda is lola kana akkamitti dhiisanii akka biyyi sun walitti deebitee nagaan haasoftu. Lammataa irratti ammoo naashinaal tasgabbii biyya sanii biyyi sun tasgabbaa'uu qabdiidha. About anything human rights kanneen they don't really care at this point is suni gadi bu'ee jira. Priority jira waa'ee Sudaaniitii fi Itoophiyaa kana kun ammoo biyyattiin sun akka tasgabbeefte jechuudha. Kana jechuun ammoo mootummaan Biden obviously waa'ee human rights kanallee inuma engage godhu garuu suni gara jalaatti gadi hiikee jira. Garaagarummaan Trumpii fi Biden kana ta'uuf deemanatti fakkaata. Engagement versus no engagement. Hayyee daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo mariin keenya akkuma itti fufettu jira namni nu wajjin mari'achuutti jirru hoggantuu Ollaa seenaa Jimjimooti. Seenaa Jimjimoo irra waliin waan dippiloomaasii gaafa Afrikaa hariiroo mootummaan Abiyyi hawaasa addunyaa wajjin qabu. Addunyaan jechuun ija banattee Abiyyi waan itti jiru ilaalaa jirti. Abiyyi amma immoo addunyaa kijibuu hin danda'u waraabessa itti bari'ee taa'ee jira mata duree jedhu irrattu haasawaa jirra. Kan jechuun ejjannoo gamtaan Awurooppaa qabu, ejjannoo mootummaan Ameerikaa qabu, mootummoonni gamtoomaniitii fi akkasumas haala pireesii addunyaa yeroo ammaan tana bulchiinsa Abiyyi ittiin saaxilaa jiru. Pireesii addunyaa waraana nutti banee duula keessa jira jechuudhani itti aananii muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokkonnin dubbatee jira. Itti gaafatamaan dhimma dimookiraasummaa gorsaan Abiy Ahmed Zaadiq Abrahaa dubbatee jira. Ambaasaaddarri Itoophiyaa ka Waashingten New York jiru dhiifama. Mootummoota gamtoomanii jiru. Taayyaas Qasillaases waan gos kana dubbatee jira. Itti gaafatamaan abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa Andu'aalem Wanduwasen ka jedhamu gurbaan OMN cufeessan illee miidiyaa addunyaa wajjin duula keessa jirra jedhee dubbatee jira. Kun hundinuu akkuma isin beektanii gurraa isin buusuu fi malee waan kana waan guyyaa hundayyuu haasofnu mee amma garuma mata duree kennaa irratti jechuun waa tokko dubbannuti. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana mootummaan Ameerikaa fuul dhoowwatee jira. Gamtaan Awurooppaa dudditti garagalee jira. Dhaabbileen gargaarsa kennamu kan akka maallaqa dhaabbata maallaqa addunyaatiif akkasumas baankiin addunyaa maallaqa biiliyoonii 9 lakkaa'amu Abiy Ahmed akka jechuun hanfalaa haadha yookaan ammoo jechuun sabbata haadha irra hiikkachuu jedhee liqeen inni dhaadheessaa jirtu takkaalleen dhufaa hin jirtu. Ammaan tan Itoophiyaan rakkoo dinagdee hama keessa seenutti dubbatamaa jira. Kunniin rakkoo dinagdee kanaa fi utubaa godhee siyaasa Itoophiyaatii fi Eertiraallee ka akka feete duuba teettee godhaa jirtu ka biyyoota kan lamaanillee ammaan tan humneessaa jirtu maallaqaan dippiloomaasiin ni gargaartu biyya jechuun Imaaraatii Arabaa jedhamtu yookaan ammoo UAE United Arab Emirates biyya jedhamtu san biyya sunitti iyyuu gargaara. Ammaan tan Imaaraatiin ejjannoo mootummaa Isayyaasii gargaaruu fi mootummaa Abiyyi gargaaruu san bira deemaa jirti odeeffannoon jedhan miidiyaaleen biyya Arabaa barreessaa jiran keessattuu miidiyaaleen Misriitii fi Suudaan. Araara biyyoota jiddu galeessaa ka Saudi Arabiyaa, Imaaraatii Arabaa, Bahareen, Qatarii fi akkasumas Misrii dabalatee geggeeffame irratti warri kunin walii galanii qoqqobbii Qatar irratti waggaa 3 fi wadhakkaa olii buusanillee irraa kaasanii jiranii ibsa ejjannoo warra keessatti waan isaan jedhanitu jira. Mootummaa Suudaan ka dubbii kan keessattu mogga dhaabatee gama hin qabatin warri Arabaa ka waliigale magaala Saudi Arabiyaa Al-Uulaa jedhamtu keessatti waliigaltiirra dhaqqaban mootummaa Suudaanii karaa hundaaniyyuu bira dhaabbatanii jijjiirame Suudaan akka inni milkaa'uu godhanii diinaa waloo mootummaa Suudaaniitii fi ka Arabaa waliin dura dhaabbannaa jedhanii dubbatanii jiran. Diinaa waloo yookaan ammoo sodaa waloo waliin dura dhaabbannaa jedhanii dubbatanii jiranii. Warra ibsa kan baase keessa tokko Imaaraatii Arabaatidha. Ka mootummaa Abiyyi duuba jirtu ka masaraa miliikii isaa dhaabdee ka maallaqa isaa gargaaruu fi maallaqa biiliyoonii 3 fi miiliyoonii 500 Itoophiyaa keessattuu riil isteetidhaan jaarmaayinsi manaatii fi turizimiidhaan investi gooteedhame maallaqi sun dhufaallee hin jiru jedhamee dubbatamaa jira. Ka kennameef Abiyyi masaraa biyyaalessaa ijaaruuf waan adda addaa Inxooxxoo paarkii faradhu balleessee jira yookaan qisaasee jira jedhamee dubbatamee jira. Imaaraatiin Arabaa Suudaanii bira dhaabbadha jechuunis yookaan ammoo Imaaraatiin Arabaa biyyoota Arabaa bira wajjin taane sodaa waloo yookaan ammoo diina waloo Suudaanii qabdu dura dhaabbannaa jechuudhaani Suudaan bira dhaabbachuun bu'aa Arabaa bira dhaabbachuu akka tahe tokko dubbatanii jirani.
sodaa waloo yoo jedhamu dhimma hidhaa guddicha laga Abbayyaati jedhanii miidiyaaleen Suudaanii akkasittuu hiikaa jedhanii kan ammoo daangaa gubbaatti waan Itoophiyaa wajjin deemaa jiru kan Misriin duuba jirtu jedhamee yaadamu san jedhameeti yaadama. Mee kana irratti daqiiqaa lama dubbadha. Yoo Imaaraatiin Arabaatii fi mootummaan Saa'ud Arabiyaa Abiyyiitti dudda garagalan Suudaan bira dhaabbatan haalli jechuun madaallii dippiloomaasii gaafa Afrikaa maal fakkaata? I think that's very interesting because amma yeroo kanatti akkuma duratti kaasnee jenne akkuma yeroo baay'ee dubbattee jettee Westiin biyya Euroopiin qabatee Ameerikaa qabatee Austraaliyaa qabatee biyyoonni sunniin already dhiibbaa guddaa irratti godhutu jiranii Abiyyiin itti manii jiranii waggaa dabalataa lolli baramanii dura karaan deemtu karaa sirrii miti dhiibbaa keessaan godhanii biyyoota xiqqoo malee biyyoonni akka jirtu addunyaa itti maniitiin dhiibbaa godhanii kanaaf Abiyyi as baheetiin mallaqni isaa akka dhufaa jiru waan Middle East biyya Arabaa kanarraa waan ta'eef nuti warra biyya alaatiif gadi hin jennu jedhee kan of tuulee kan maal jedhee kan inni irratti erkatee jedhee biyya Arabaa kana particularly amma UAE bayyaatee jettee lola Tigraay wajjin deemee jedhe kana keessatti droonii kan kenne waa hedduu mallaqa kan godhe waggaa biyyi at least waggaa tokko waggaa kana bara 2020 kana guutuu ka Abiyyiin faayinaansi godhaa jiru ka Abiyyiin abdii horachiisee akka inni dhageettii warra Westii irraallee tuffatee akka deemu kan godhe warra Arabaa kana biyya Middle East kanneen particularly UAE kanneen sadii UAE Saudi koalishaanii kunni warra biyya Yemanii dhahe wal ta'anii jechuun Qataariin qalaalatti baasaniitiin Qataariin amma ammoo akkuma dhageenyetti Qataariin karaa sirriirratti deemtu jiranii alatti wal ta'aniitiin Suudaan bira dhaabbanna jechuun I think the lifeline Abiyyi kan dhumaa because jaalanne jibbinee Itoophiyaan biyya kadhachuudha. Biyya kadhaadhaan jiraattee jettee ofirra haa dhaabbatan malee imbaasiin biyya alaa ambaasaadaroonni biyya jalaa kan gad deemee jedhu kan meeshaa alaa galchaniini kan zayita ittiin bitanii kunniin martuu doolaaraan ta'a. Doolaarri kun ammoo Itoophiyaan doolaara mataa isiitiin qabdu bakki isin irraa argattee jettu biyya alaa kanarraa argattee jettee warra biyya Yurooppii kun irraa kutee yoo jedhee Ameerikaan hoo kan dhiibbaa itti godhee jedhee kan irratti ergatanii kan irratti abdii horatanii jedhan biyya Middle East biyya UAE tana jechuudha. UAE Saudi walitti qabatee jechuudha biyya Middle East tana walumaa galatti. Yoorri akkana gochuun Sudaan bira dhaabbachuun I think Sudaaniin akka malee abdii toleetiin marii amma kan bishaan Abbayyaa kanayyuu kan Sudaan irratti hin argaminii fi sababa biraa kan uumte Itoophiyaan Sudaan argamne Sudaan ammoo waamichi hin geenye gaafii nu gaafanne hin deebine jettee quboolitti qabaa jiranii hangame akka Sudaan Itoophiyaa tuffattee Abiyyi waa itti akka godhabdee mul'istee jetti Sudaan bira dhaabbachuun ammoo biyya Ameerikaan akkuma jette kanaan si galee sababa araara warra Ijiptiin Israa'eliin wajjin godhan kanan sababateetiin birii hedduutu itti dhufaa jira. Amma addunyaan guutuun qara Itoophiyaa kan laalanii jedhan Itoophiyaan tasgabbeessituu gaanfa Afrikaa turte. Amma Itoophiyaa irraa buqqisanii Itoophiyaan most likely karaa hamaarra jirti karaa kanarraa deebitti kan jiru shakkiin guddaa waa irra jiruu fi biyya akka Masrii kanaa fi Sudaan kanneen even including Keenyaallee lallaalanii mallaqni guddaa nama baajata Ameerikaa keessa olaaltee jettee biyyoota tanniiniif kennamee jedhame. Yaa xiqqoon birroon xiqqoon warra buqqa'ee warra Tigreef kennamee jira. Kana jechuun ammoo Oromoodhaa waa walitti dhufuu miti ilaalcha Itoophiyaa ilaalcha biyya irraa qabanii fi rakkoo amma Sudaanii fi Itoophiyaa wajjin jirutti kanatti mul'isee jira gara kiyya. Hayyada wantoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo fagoodhii warreen hordofaa jirtanii kun yooyyaa miidiyaa marii seenaa jimjimoo hooggantuu ollaa wajjin godhuutu jiru waa'ee dippiloomaasiitii fi advokeesii Oromoo haala gaafa Afrikaa kan waliigalaa irra haasawaa jirra. Hariiroon mootummaan Abiy Ahmed addunyaa wajjin qabu yeroo ammaan tana gaarii miti waan jedhudha dubbachaa jirra. Biyyoonni Arabaa keessattuu Imaaraatiin Arabaa biyya Abiy Ahmed guddaa irratti hirkatu gaafa Abiy Ahmed aangootti dhufee doolaarii haga biiliyoonii 3 hanqina maallaqa biyya Itoophiyaa qabdu kan gargaaruu fi karoorfatte maallaqa hedduu baankii Itoophiyaatti galchite akkasumas waggaa 10 fi boba'aa Itoophiyaan barbaaddu liqiin doolaariin kaffalle liqiin akka bitattu kagoote Imaaraatii Arabaati itti aantee ammoo Saudi Arabiyaadha. Biyyoonni kun lamaan ammaan tan Abiy Ahmediittu dudda gargaluu warra Suudaan wajjin dhaabbachuutti dubbatama. Kunin Abiy Ahmediitii fi qormaata guddaa akkinni tahee mul'isaa ka jedhu seenaa jimjimoo ka irraa haasawaa jirti. Karaa biraatiin ammoo Suudaanii fi Itoophiyaan dudda walittuu garagaluu qofa osoo hin taane dhimma daangaa lafa qonnaa badhaatu al-fashiqa jedhamtu yookaan ammoo akka Araba afaan Suudaaniitti al-fashagaa jedhamu irratti walitti bu'iinsatu jira. Haleellaa mootummaan Itoophiyaan irratti bane 2-7 kana mo'annee waraana Itoophiyaa hedduu boojinee jirra jedhee mootummaan Suudaan ibsaa baasee jira. Ibsi sunillee akkuma jirutu tahee amma ammoo odeeffannoon biraa kan nu dhagayaa jirru
hogganaani basaasa Suudaanii. Hogganaani basaasa Suudaanii ka waliigala maqaan isaa Abbaas Kamal jedhama yookaan miidiyaaleen Arabaa gariin Abbaas Kamiil jetti namni kunini magaalaa Kaartuum magaalaa guddittii Suudaan dhufee hogganaa waraana Suudaan Abdul Fattah al-Burhaanitii fi akkasumas itti aanaa isaanii Muhammad Hamdan Dagaalotii fi itti gaafatamaa basaasa Suudaan Jamaal Abdul Majiditii fi muummicha ministeeraa Suudaan Abdallah Hamduuk wajjin wal arguutu dubbatamee jira. Dhimmi isaa wal maratan daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii fi akkasumas hidha guddicha laga Abbayyaa tahuutu dubbatama. Kanaan dura hogganaan waraana waliigalaa ka Suudaanii ka Misrii Suudaan dhufuutu gabaafamee ture. Pirezidaantiin Misrii Abdul Fattah al-Siisi illeen Suudaan dhufee Hamduukii fi al-Burhaanii wal arguutu dubbatamee jira. Eertiraa gubbaattu dhiibbaa guddaatu godhame. Isaayyaas Afeworqii garee dippiloomaatota olaanoo ministeera haajaa alaatiin hogganamu torbaan kana Suudaanittu ergee kabaja guyyaa waggaa 65ffaa ayyaana Suudaanii bilisummaa isii irratti argame. Eertiraan Suudaanii akka miidhuu hin barbaanne dubbatanii gumaacha isiin bilisummaa Eertiraatiif gootellee galateeffatanii jiranii karaa sunittu jira. Dhimma daangaa mega baabsineera dubbannaa garuu saniin duratti namni Itoophiyaa wanni inni beeku tokkin Abiy Ahmed fi mootummaan Itoophiyaa wanni hunduun walii galanii wanni hunduun dhimmi laga Abbayyaa yeroo ka'u Israa'elitti nu wajjin jira Moosaaditti nu wajjin jira jedhamee dubbatamaa ture. Amma Israa'el hariiroo cimaa biyya Suudaan wajjin qabdi Misrii wajjin qabdi. Akkuma dhiyoo dhageenye itti gaafatamaan basaasa Suudaanii basaasa Israa'el dhoksaanii achi ture Kaartuum ture. Itti gaafatamaan waraana hogganaan waraana Israa'elilleen Kaartuum ture. Hariiroo waraanaatii fi tasgabbii irratti Israa'elii fi Suudaan wajjin hojjechuuf jechuudha. Itoophiyaan kaardiin ishiin ittiin fayyadamtu Arabaaf Israa'el maanii waliin dhooftee maalii jedhamsu waan jiruun fakkaatu. Mee haala daangaa gubbaatti waan deemaa jiru daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan irrattu daqiiqaa takka lama dubbadde achiin dubattuu gara mata duree birattu dhimma kanaan walitti hidhatu dabarra. Hayyee, I think xiqqoo tuqee jira akkuma duratti jennee daangaan lola Suudaaniitii fi Itoophiyaa iddootti kan jedhu pirezidantii haarawaa kan Ameerikaa kan dhufuuf kan deemaa jiru taappii tokkoffaarra kan jiru waa'ee dhimma sanii fakkaata because dhimmi suni dhimma East Africa guutuu walitti qabatee jedha. Akkuma amma kaasitee galee Egypti illee gara harka duubaatiin Suudaaniin keessa jirti. Egyptiin duuba kan jiru ammoo biyyoollee akka UAE fi Saudi biyyoonni Middle East jedhan kunniin include even Qatar illee akka amma araara walgahii torbee kana keessa itti olaaltee jennee biyyoonni Arabaa tunniin gamtoomii walii galanii Egyptiin bira dhaabatanii Egyptii kara duubaatiin ammoo Suudaaniin bira dhaabbannaa jechuudha. Itoophiyaan akkuma ati jette abdiin jirraa qara biyyoota biyya Middle East makana akkuma duratti dubbadhee jedhee biyyoota Middle East kanarratti hirkatteetiin dhiibbaa warri Westii godhaa jiru dimokiraasii biyya Westii jiru kana Afrikatti fiduu Westii fiduu barbaadu kanneen saniif diddee jettee amma Middle East yoo bira hin jiraanne warri biyya Arabaatun bira yoo hin jiraanne lolli kun yoo daangaa kanarratti ka'ee jedhu Itoophiyaan opshinii biraan qabdu Amaarri kaatee jirti biyya tana wal dha'uun isii dirqama because gaafii tokko malee Suudaanii lafa fudhattee jirti lafa kana deeffachuuf ammoo maqaa ofii eeggachuuf Itoophiyaan waa gochuu jira all the last resortidha. I think bakka lafee kokkeedhatti taate natti fakkaate amma biyyi waa'ee kanarratti waa godhuun isaa dirqama. Kanaaf Ameerikaan immediately akka mootummaan haaraa dhufeetti dhimma kanaaf engagementii guddaa prioritize godhaniitti kan itti deemaa jiranii fi gara kaaniin ammoo abdiin Itoophiyaan tun even wannummaan suniyyuu otoo ta'u taatee nagahaan furame jedhee Itoophiyaan tun hangam tasgabboofteetiin akka durii sanii biyya East Afrikaa sanii dura bu'umtaa deemti qara competition biyya Masriitii fi biyya Itoophiyaa ture waa'ee gaanfa Afrikaa kanarratti amma akkuma argaa jiru biyya Masriitii biyya Egypt Sudaan kanniintu waa'ee dhimma Afrikaa gaanfa Afrikaa nagahaa fi security Afrikaa irratti competition gara jalaa deemaa jiran natti fakkaata gara keenya. Hayyee daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo mariin akkuma itti fufettu jira ka waliin mari'achaa jirru hoggantuu yookaan ammoo daayirektarii dhaabbata advocacy fi Diplomaasii Oromoo irratti hojjetu Oollaa jedhama namni kana hogganu seenaa jimjimooti kana wajjin mari'achaa yookaan ammoo haala diplomaasii irratti na waliin haasawaa jiru dhimma Suudaan irrattu dubbannee jirra. Suudaanii fi Itoophiyaan gala wal waraansattu deemuu danda'anii jedhamee dubbatamaa jira Abiy Ahmed.
kajunta wayyaanee guyyaa takka lamatu mo'adhaa jedhee waraana labsu malee naqaba ganna dhiisa jedhee addunyaan kadhattee dadhabde har'a Suudaanii wajjin na araarsa jedhee nam hunda miila jigaa jira. Rakkoo Suudaanii araaraan fixannaa jedhee jira. Abiy Ahmed waraan Tigraay irrattuu gaafa banuu junta mo'atee mo'achuu deemaa jedhamee injifannoo guddaa jedhamee lola obboleeyyanii lola aangoo fi godhamu warri faarsaa turan har'a onneen Abiyyi sun daanganii Itoophiyaa lafa bal'inni isaa square kiiloomeetirii 5,700 alfashagaa jedhamu mootummaan Suudaanii qabadhee jira. Lafti kun kiiloomeetirii 168 dheeratti bal'ina bakki gadi taga kiiloomeetirii 40 qabdii jedhamee dubbatamutti deebiin isaa dhaabamee Abiy Ahmed hantuuta bishaan bu'ee tahee naftanyoonni muddanii lafa nu deebisi Suudaan irratti waraana bani jechaa jiranii Abiy waraana banuullee hin danda'u humna hin qabu har'a jechuun sababa waraan Tigraayitii fi biyyi ollaa xiqqoon dadhabdulleen nu malfachuu yookaan ammoo nu malachuu deemti jedhee hogganaanii paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaa keessa tokko kan ta'u obbo Lidatu Ayyaaloo dhiyoo kana miidiyaa irratti dubbate jira. Nulleen Abiy Ahmed waraana kaaba gaafa Tigraay irratti bane ajajni kaaba rookeetti inni qabu xayyaaran dhoofne birbideessin akkas goone fixne ejjeesne akkas goone gaafinne jedhu Abiy Ahmed ufin miidhaa jira. Miila keessa uf rukutee gaafa diinii dhuf baqachuu hin danda'u jennee dubbachaa turre har'a Suudaaniin walloluu dadhabee waraanni naannoo kaabattuu geggeeffame namni waan dhumatee fi yoo isin dhagayaa jirtan taana 20 oli waraana kale leenjifne Berri Shalaqootti, Huursootti, Xoollaayitti milishoonni Amaaraallee kaaddaa wachuun leenjisaa jirraa jedhanii muddamaa jiranii miidhaa waraanaa kanattu jira. Abiy Ahmed har'a jechuun biyya isaa ittisuu akka hin dandeenye kan dubbatamaa jiru. Mee waa takka lama waama dippiloomaasii irra turre haa dubbannuuti hariiroon Itoophiyaa fi Keenya waliin qabdu gaarii miti jedhamee dubbatamaa jira. Inumaayyuu Abiy Ahmediitii fi pirezidaantiin Keenya Uhuruun walgahii dhiyoo kana godhame ka Igaadi irratti Jibuutii keessatti afaan walitti dabruullee ni dubbatamee jira. Ammaan tun jechuun miidiyaaleen Keenya bal'inaan haasoftee jirti. Karaa biraatiin ammoo Suudaaniin kibbaa Misri wajjin dhaabbachuun dhagahamee jira. Suudaanii kaabatii fi Misri wajjin dhaabbadha. Sababni mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tanaa riphee loltoota saba Nuweerii kan Riek Machaar hogganu leenjisaa jiranii aangoo gubbaatti kan jiru Suudaanii kibbaa Denka warra Salva Kiir Mayardet gosa sunittu jira. Kan Ugaandattuu gargaara. Ugandaanis ejjannoo mootummaa Itoophiyaa kan durii deeggartu dhiistee jirti jedhamee dubbatamaa jira. Abiy Ahmed hariiroo kan inni hariiroo gaarii wajjin qabu Isaayyaas Afeworqiiti. Isaayyaas Afeworqii lafa qabate keessa bahuutu hin jiru. Warri Tigraay nurraa bahii jedhanii amma wal dhabaa jiranii. Isaayyaas eessattu baya maallaqattu jira. Kasii kaffalama jedhee Abiyyi gaffide maallaqa sun fudhachuu fedha lafa deeffachuu fedhuutu jira. Warri junta Tigraay barbaadaa jira lafa maharnaan deebisnee jedhee gaafii gaafachaa jira jedhamee dubbatamaa jira. Akkuma maarii lafa Tigraay qabattee ristii keessaa hin baanu jette. Isaayyaasis ristii keessaa hin bahuu jedhee jira fakkaata karaa suniin waan akkasitti deema. Gorsaani Abiy Ahmed Isaayyaas Afeworqii bara darbettu dhimmi Itoophiyaa harka marannee hin teennu nu ilaala. Juntaan wayyaane nagaa gaafa Afrikaatii fi badiidha. Gaafii sabaa fi sablammii Federeeshinii Itoophiyaa kan jedhamu ni balaaleffadha. Bara 2020 kan 21 Itoophiyaa wanni filannoo gootuufillee naa hin galu. Abiyyi amaanaan kennamee fi itti fufsiisu malee biyya nyaattee dhugdee hin quufne keessatti filannoon maaliif barbaachisaa jedhee dubbatee jira. Mee waan kana irratti jechuun hariiroon Itoophiyaatii fi Eertiraallee jechuun hammaachuu deemtillee jira. Suudaanii kibbaa wajjin waan jirutu jira. Taqiyaa takka lama kan irratti dubbadhe bira tarree mata duree guddaa bira qabnutu jira achi dabarra. I think tuttuqee fidee jirta. Mootummaan kuni ka Abiyyiin karaa kanarra godhee jire inni jalqabumarraayyuu aangoo dhuunfatuu fi carraa kennamee fi biyya ceessi jedhe san dhiiseetiin aangoo kan akkamitti irra tureetiin warroota naafoo dhaabbatan kan dhaabbatuu danda'anii kan humna qaban kan dhageettii qaban kan akka Jawaar fa'aa kan ofirraa afafoo adeemsee jedhee fi adeemsa mootummaan Eertiraa amaneetiin jechuudha. Dikteetara Eertiraa kan waggaa 30 biyya irra ture kan uummanni isaa baqaan du'e biyya san keessa manni barumsaa hedduu kan hin jirre waggaa 30 keessatti kan jijjiiramu mul'isini kanatti ergatee jedhee kaawwan ammoo tuttuqee jirta. Biyya akka Ugaandaa kan yeroo duri Abiyyiin faana dhaabbatan biyyoolee hedduun
amma biyyirraa duba deebi'aa jiranii yoo laalte jettee gaafa waggaa bara 2020 keessatti yeroo loliinsi biyya bishaan Abbayyaa irratti Ijiptii fi Itoophiyaa walitti kaatee jettee addunyaan kara guddaa even koongirasiin biyyoonni guddaa hedduun iyyuu Abiyyi bira dhaabbannaa Itoophiyaan mirga qabdi kan jedhanii amma otoo lolli akkasii ka'ee jedhee namni baay'een Abiyyi bira dhaabbannaa Itoophiyaa bira dhaabbanna kan jedhu ofirraa shaayii godhaa jiranii. Hariiroon ati kaasee Itoophiyaa fi Keenyaan qabdu ammoo saawur ta'ee dhufaa jira. Itoophiyaaf Keenya qofa osoo hin ta'in akkuma dura maalidha Somaaliillee hariiroo warra Somaaliillee biyyoonni akka jiru ollaa san kan jiran ka qara durii Itoophiyaa faana deeman ka qora Itoophiyaan liid gootu ka Itoophiyaan yoo humna qabdu beektaa gariin silaalee sumaan si sodaateetiin si faana deemee jedha. Gariin ammoo si jaalatee si jalatti dahatuu sitti barbaadee jedha. Gariin ammoo si galee waliin mucha agriimentiin deemee jedha. Kanneen marti amma Itoophiyaan biyya san ceesisuu hin danda'u ofiisaatillee fudhatama dhabee jira. Keessaa diina qabaa, alaa diina qabaa, biyya fagoorraa qarqaarsa hin qabu. Kanaafiyyuu isatti ergachuun bu'aa waan hin buusneefi waraana ofii Itoophiyaa keessa erganii ajjeesisiisu maqaa waraana ofiitiin akka amma Ijiptii amma walaaltee jettee Eertiraan liigii Arabaa keessa jirti biyyoonni itti dhiibutti jiranii akka Eertiraan dhimma kana keessaa baatee jettu. Eertiraan ammoo akkuma ati jette sigalee kana dhiiga nama baay'eetti jisitee jirti biyya sana horartee jirti otoo kanfaltii tokko malee otoo bu'aa kan argatiin biyya sana keessaa baateetiin jirti kan jedhu rakkoodhaa biyya sana keessa turte ammoo warri Tigiree Abiyyi bakka buusee jedhee Abiyyi fi ergamanii achitti dhufanii interim mayor ta'ee uummata jaraa dubbataa jiran TPLF batoon ta'e uummata jaraa lafti jaraa weeraramtee jirti. Biyya sana keessatti nagaa bulchuu fi waraanni alaa kan ta'e waraanni Itoophiyaa kan hin ta'in biyya sana keessaa haa ba'u gaafii sirrii gaafatanii Abiyyi warra kana ammoo humna qaba humnaan baasaa warra Sudaanii kana humna qaba humnaan baasaa warra amma daangulee kaawwan kara Somaaliitii fi gara Keenyaallee yoo ta'e akka durii sanii Itoophiyaan dhadheetiin nama keenya iyyuu laalte jettee miitii kan jedhu biyyoota hedduu amma vaaliin Itoophiyaa akka malee gadi bu'ee waan dhufee fi akka leenca jaaree kanatti biyyoonni ilaalaa jirti natti fakkaata gabaabinnaanii. Tuffii irratti argama. Because Itoophiyaan ofiyyuu bulchuu hin dandeettu biyya biraa ceetee nama miiti kan jedhu ammallee hanga ta'ellee ta'uu humna numa qabdi. Kana ammoo akkuma agarru biyya Suudaanii irraa si galee taakkuu takka harka waasachootee jennaaniin waraana sitti bannaa kan jedhu sodaachisaa jiran biyya weeraraniitiin kun ammoo biyya keessaa ammoo biyyoota warroonni Amaaraa warroonni Naftanyaan kakalee harka dhahanii waraana obboleeyyan irra barsiisanii nama miiliyoona 2 buqqisanii nama 10,000 kan ta'u kan ajjeessanii kuwwan ammoo waraana hedduutu dhabee jira. Itoophiyaa hin dubbatan malee namni dhumee jira lafatti waraana san keessatti mootummaan Tigraay kakalee aangoorraa bu'e ammoo amma qophii fixeetiin ji'a kana dhumarratti jalqabeetiin atiin qara ofirraa eeguu qofa amma ammoo offensiif difeensi bira dabraniiti offensiif waan qophaa'aa jiru fakkaatu. So I don't know gara kaaniin ammoo Abiyyi filannoo itti fufa jedhee jira samiin dhufii addaan dhufii bakka rakkoo hedduu jira fakkaata kan jiru. Hayyee daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo mariin keenya itti fufee jira amma dhimma guddaa tokko irra geenne jirra. Dhaabbanni haala nagayaa biyyoota jidduu jiru yookaan ammoo rakkoo biyyoota keessa jirtu qoratu International Crisis Group dhaabbata jedhamu tokkotu jira. Teessoon isaa Beeljeemii ta'e bara 2021 biyyoonni balaan gurguddoon yookaan ammoo waraanii keessa dhalachuu danda'an jedhe biyya 10 tarreessee jira. Biyyoota 10 keessa Itoophiyaan sadarkaa lammaffaa gubbaattu jirti. Maddi rakkoo guddaan tokkini Afgaanistaan ta'aa sababa Talibaaniitii fi akkasumas rakkoolee biyyi sun qabdu ka siyaasati. Kaan ammoo maddi rakkoo guddaan Afgaanistaanittu aane addunyaa kanaaf bara 2021 Sooriyaa miti, Yemenii miti, Iraaqii miti, Liibiyaa miti, Somaaliyaa miti, Suudaanii miti yookaan ammoo Central African Republic miti. Biyyoota nu jeequmsaan beeknu Chaadii miti. Yookaan ammoo biyyoota akka jechuun Liberia, Sierra Leone fa'aa miti. Maddi rakkoo guddaanii addunyaa kana lammaffaan ka waraanii hamaan itti dhalachuu dandayu Itoophiyaadha jedhee barreessa jira International Crisis Group. Waraanni naannoo Tigraay kan akka dhalatu yeroo hedduu ibsa baasanii raaganii jiranii barreessa dhaaba kana akka ta'e gaazexeessaa biyya Ingilizaa William Davidson illee mootummaan Itoophiyaa kanaan durattu ari'uun yaadatamaa. Dhaabbanni kun dhaabbata boordi dhaaba kana keessa namni miseensa ta'e ministeera haajaa alaa ministeera muummee Itoophiyaa duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyiiti.
dhaabbanni kun akkasittuu ibsa baasee jira. Kana biraatiin ammoo foreign policy dhaabbanni jedhamu Itoophiyaan Yugoslaaviyaa ta'uu deemti. Yugoslaaviyaan biyya jahattuu gargari caccabte jahaa ol. Biyya akka Serbiyaa, Montenegro, biyya akka jechuun Bosniyaa, Herzegovina, biyya akka Kosovo, Sloveeniyaa fi Croatia fa'aa taatee jirti ammaan tan. Hireen Itoophiyaalleen haala gosa kanaatiin Yugoslaaviyaa ta'uu deema. Abiy Ahmed kan nagaa buusaa jedhamee badhaasa Noobeelii kennameef biyya Itoophiyaa diiguu deemaa jedhee dubbatee jira. Obbo Lidatuu Ayyaaloon Itoophiyaan bakka sadii caccabuu dandeettii jedhee hidhaa keessa bahee dubbatee jira torbaan kan. Mee yaada gama International Crisis Group haala ammaan tana deemaa jirtu Itoophiyaan Afgaanistaanitti aantee waraanan biyya jechuun hireen waraana itti ka'uu keessa balaan guddaan dhaqqabuu keessa addunyaa gubbaatti lammaffaa jirtu jedhama. Biyya gosuun ka jedhu kana akkamitti ilaaltu seenaa? Dhaabni International Crisis Group akkuma ati jettee dhaaba hedduu dhageettii guddaa qabu, dhaaba hedduu rakkoo jeequmsa istadii godhee beekumsa irraa qabu, neetworkii qabu, gahee dhageettii guddaallee mootummoota addunyaa, mootummoota gamtaanirraa, mootummoota hedduurraa, including Ameerikaa illee qabu jechuudha. Dhaabbolee nuti jala deemaa baanee daalaa baanee asiin dura otoo lolli Tigree fi Abiyyi wajjiin bu'ini araarallee kayaalee jedhee tasgabbeessuu waa godhee jedhee Davidson William Davidson. Okay. Galatoom. Ka'amma inni achi keessa ari'amee jedhee amiin riippoortii jaraa agartanii jirtanii isa achii baasuun isa qofa otoo hin ta'in wanni inni waa balleessaan inni seerri inni cabsee achii ari'ame otoo hin ta'in maaliif dubbattee maaliif barreessitee kan jedhu sun mataa isaa irratti mootummaa Itoophiyaa irratti Abiyyi irratti rakkoo guddaa uumee jira. Hoolaaltee jettu orderiin sun kakaa'amee jedhu Afgaanistaan antee so hangami rakkoon Itoophiyaa keessa jiru hangam akka sodaachisaa ta'e hangami qaccee lolaati akka jiru mul'isee jedha because crisis international crisis group jechuun dalagama jiraate akkam fakkeessaa nama neurosurgeon nama sammuu nama qalu doktorri tokko doktoruma meedikaal jeneraalii oo ta'e beekumsi isaa gahaa miti sammuu irratti yookiin ija irratti yookiin bakka ilkaan irratti jechuudha. Doktorri ilkaanii tokko dhufeetiin ilkaan kan kee hammana yoo jedhee doktorri kun doktora qaama guutuu ammoo ilaalchisaa garagara jechuudha because expertise specialized dha. International crisis group in they are expert specialized crisis kan inni irratti warra predict godhu warra study godhu Itoophiyaa keessatti ofiisa qabanii Itoophiyaa keessatti arganii jiranii biyya bara 2021 kana keessatti biyya balaan bu'uuf deemuu jiru ta'anii lammaffaa harkaan jechuun hammami Itoophiyaan kun garma akka deemaa jirtu addunyaaf himaa jiranii they making sagalee iyyisiisaa jiranii warra dhagaheetiin waa godhu. Keessaa tokko amma pirezidaantii Ameerikaa kan amma haaraa dhufuuf deemu kana jechuudha. Kana jechuun ammoo ammallee nama keenyaaf kadhaamu daawwattoota keenyaaf kadhaameen jedhu kan yeroo kanarratti gaaffiin Oromoo hin deebi'aa miti. Gaaffiin Oromoo shakkii tokko malee kontekstii keessa galee jira. Biyyi san tasgabbiin argatuu fi dhimmi Oromoo kun laallamuu qabaa jedhee jira. Haa ta'u ammoo daangaa Sudaanirra akka jiru deebi'ee ammoo especially hariiroo warra TPLF fi mootummaa hedduu jiru ji'a kanarraa jalqabeetiin hariiroon hammaataa waan deemaa jiruu fi kana prioritize godhanii kan Oromoo gadi bu'aatu kan gadi bu'eetiin jira kan ammoo akka ta'u hopefully dhaggeeffattoonni teenya kanaa fi ambaasaadoroonni Oromoo doktoroonni Oromoo yookiin ammoo waraanni Oromoo nuyi kan biyya alaa kan jiru kana mootummoota adda addaa himuudhi barruu barreessuudhaanii engage godhuun is very right now barbaachisaadha. Engage godhuun barbaachisaadha. Dabre poolisiin tokko murtaa'e otoo hin ta'in otoo hin murtaa'in dura right now is the time that we really need to engage the kongressii kennaa parliamentary kennaa meerota kennaa gabarmanoota kennaa waraqaa dhufuuf deemu mootummaa haarawaa kana keessatti kanaaf actually kan amma gaafa January 10 waan tokko qopheessaa jirruuf kaniidha. Hayyee daawwattoota kennaa jaalatamoo fi kabajamoo warri fagoo fi dhiyoo irra nu hordofaa jirtanii dhaabbata ollaa daayirektarii kataate seenaa jimjimoo wajjin haasawaa jirra hagammaan tana haala dippiloomaasii waliigalaa kan mootummaan Abiy Ahmed addunyaa wajjin qabu haala gaafa Afrikaa ejjannoolee dhaabbilee fi mootummaa adda addaa kaasnee dubbachaa jirra. Sun dubbannee siinamma baanee jirra. Ollaan maaltu jira ka jedhutu deemna. Oromoon maal godhu akka qabdu seenaan akeektee jirti. Mee karaa dippiloomaasiitiin dhimmi guddaan jechuun attention yookaan xiyyeeffannaa argate gabaasa
international crisis group ni barreessade keessatti waan Tigraahiti. Abiy Ahmedi ummata Tigraahi cunqursee jiraachuun rakkisaadha. Mootummaa yeroo cehumsaa Tigraahi fi dhaabee jira. Warri sun gaafii ummata Tigraahi dhagahuu qaba. Yoo Abiy Ahmedi gaafii Tigraahi dhagahuu qabaate Eertiraa baasuu qaba. Keessattuu warra Amaaraa baasuu qaba. Warri Amaaraa immoo waadaa guddaa seenee fi Abiy gara waraan kanatti fide yookaan Tigraahin akka malee wal dhabee kun ammaata. Abiy Tigraahi dhagahee jennaan Amaaraa walitti buudeema, Eertiraa walitti buudeema. Itoophiyaan jeequmsa hamaa keessatti Oromoo birattu Abiy dhageetti hin qabu kaa jedhu miidiyaan adda addaa Reuters, BBC, Al Jazeera, Anadolu, Shinhua maddeen oduu addunyaa wal harka fuudhaa gabaasaa jiranii. Isin ollaan karaa dippiloomaasii maaltu jirtan? Maal hojjechaa jirtan? Yeroo ammaan tana yeroo diplomatically very interesting time. Wanni isaan harka qabdan maali? Oromoon dhaga'u fedha. Seenaan maaltu jirti? Ollaan maaltu jira? Hawaasi Oromoo biyya alaa maaltu jira? Waan jejjedhu bara 2020tti karoora keessa maalii ka jiru irraa haasofne sagantaa isin Washington DCtti qopheessuu deemtan kana irra dubbannaa keessattuu dhimma hidhamtoota siyaasaa irraa xiyyeeffannee haasofna daqiiqota gannu hafan. Hayyee dhugaadha kan yeroo gaaffiin nama kennaa ollaan maalirra jira seenaan maalirra jirti waa'ee dippiloomaasii kana walitti hidhatee mootummaa haaraa dhufu kun dhufaa jiru kunoo akkamiin garam jira kan jedhu I think gaaffii kana gaaffii sirriina gaafattee gaaffii sammuu nama keenyaa keessa jiru jechuudha. Dhugaan jirtu maal isin fakkaate kana dhaggeeffattoota keenyaa yeroo Haacaaluun du'ee namni keenya akkasitti iyyee dhageettii guddaa argannee jenne haa dhageettii guddaa alaanaa argannu malee keessaanii ilaalchi mootummaan addunyaa Abiy irraa qabu ilaalcha soolidii ture. Ilaalcha namni kun nama gaariidha. Kalee injifannoo nagaa biyya Eertiraa wajjin fidee jedhee namni kun kalee aangootti dhufee namni kun Oromoo keessaa dhufee kanaafiyyuu warra akkana godhu warra bicuu warra xiqqoo takka warra raadikaaliidha warra biyya sana jeequu barbaadu warra amantaa jira musliima ta'ee warra kana ture kan namni nu dhagahuu hin dandeenye haasaan nuti haasofne iyyiin nu dubbannee jennee gurra ba'uu hin dandeenye fakkii asiin dura kan fayyadamee jedhu xalayaa gara nama koongirasii 20 kataban sanii yeroo baay'ee deebi'een dubbadhee jira. Xalayaa sana yoo barreessan xalayaa sana ta'u barraahin dura ala bahaa fi ala bahuu irratti walgahii dura ta'aa turre. Because gaafa xalayaan sun ala bahee jedhee koongirasoonni warri wajjin dhaabbate martinuu akka tumamuuf deeman akka arrabsamuuf deeman akka jeequmis irra guddaa gahu hin beekna. Akkuma nu shakkine saniyyuu jeequmis guddaa irra gahee garuu filannoon jiru warri kuni haa dubbataniis rakkardii rippaabilikii irratti haa dhufu achi booda kan itti aanfammoo inxaarraa kan jedhu. So waraqaan sunniin bahee sagaleen Oromoon hin dhagahamtee akkuma nu jenne akkuma nu shakkine sanallee warra gaaf dura dubbatee jedhe achi booda dubbachuu hin dandeenye. Maaliidhaa fi nuti dhugaa haa dubbannu warri mootummaa Itoophiyaatiin imbaasii Itoophiyaa fayyadameetiin naafxanyoonni garee adda addaatiin wal ta'aniitiin akka nuti dubbiin goone kijiba fakkeessanii akka waan dogoggora jarri gootee akka waan jarri musliim raadikaalii bira dhaabbattee wayiiti maashinuma siigalee maashinni kuni kijiba dhugaa fakkeessee koongiresiitti gurguree mootummaa adda addaatiin gurguree Ameerikaa qofa miti. Europe biyya hedduutti gurguramee akka nuti dubbannee achi booda callisanii is very very difficult. Saniin as kan dhufe jedhee sanatan baan mandaasiidha katabee jedhe jechuun wanni guddaan Noovembarii keessa akka ollaatitti irratti wanni boonuu kan dalaganii kan mul'isne wanni lamaan saniin sanatan baan mandaasii xalaa katabee filannoo inni deemu kuni warroonni kun amananii filannoo ta'uu hin danda'u kan jedhee dubbate wanni jabaan sani. Ku achi booda inoon lolli nuuni banamee jedhee biyyi suniyyuu karam deemaa jirti kan jedhu nama naasisee jedhe. So ka dippiloomaasii namni keenya ka beekuu qabu yes namicha kana Abiyyiin jechuudha. Abiyyi kana kalee kamaleekaa ture namaafuunee seexaana eenyummaa isaa kan dhugaa mul'ise nuyi. Kan bilcheessine irratti warri waraanni naannoo Tigraay keessa gaafa banamee jedhu yeroo gabaabaa keessatti shakkii nu isarratti uumneen himata nu isarratti uumneen waan hedduu waan mul'isnee jirruuf dhugaa jedhameetiin fudhatameetiin addunyaa isa wajji kaatee jirti. Namtichi kun afaan Oromoo dubbataa Oromoo himataa isnu ammoo akka waan nuti uummata raadikaalizimii uummata amantaadhaaf namicha kana jibbaa hinaaffaaf irra deemnu nu fakkeesseetiin dhageettii nurraa oogee jira. Ammallee garuu kan namni keenya akka beekuu qabu rakkoon akka Oromootitti ammallee hedduutu jira. This is so important. Maa hojjettanii gaafa Haacaaluun du'e suni biyya san keessatti balaan kan ture Oromoo qofa. Karra haasamaa jiru rakkoo Oromoo qofa. Amma gaanfa Afrikaa guutuun iyyuu ibidda boba'uuf deemaa jirti. Kanaafuu rakkoon Oromoo jaraa fi is not immediate. Du'iinsi ilmaan Oromoo hidhamiinsi ilmaan Oromoo kuni ammaa fi including mootummaa haarawaa kanaaf illee kan dhufaa jiru kanaaf illee it is not priority miti. Laala waan tokko beekaa. Siiriyaa mootummaa Siiriyaa kana nama 60,000 meeqa gaasiidhaan ajjeesee jira. Daa'imman ajjeesee jira.
Interesting jira keessa hin jiraatin who cares. Du'iitni namaa ani yeroo baay'een dubbadhee jira waa'ee yaadatti nu taate namticha gurraacha gaafa du'ee jedhu as Minisootatti gurraacha waggaa 400 du'ee jedhe poolisaan eenyuyyuu hin dubbanne garuu gaafa kaameraa irra qabamee jedhu gaafa san Black Life Matter. So rakkoo Itoophiyaa keessa jiru du'iitiin ilmaan Oromoo amma gara jalaa gadi buutee jirti. Amma gubbaarra kan jiru waa'ee gaanfa Afrikaa. Itti aanee kan jiru ka humna qabu ka meeshaa waraanaa qabu ammallee dhageettii bakka hedduudha akka qabu fura waggaa 27 uummata keenya kan bitaa ture warra TPLF fi warroota akkana kanatti dhageettii qabda. Oromoon ibin akkasitti iddoo guddaa keessa iyyuu haa jiraatu dhimmi jaraa gadi hiiqee gadi jira. Kanaaf continuously uummanni keenya ka godhuu qabu kan nuti godhaa jirru including qabxii itti aanu kan itti haasofnu maal godhuu qabnaadha. Akkamitti dhimma keenya kan callisneetumaan spectators galee akka nama kubbaa daawwatutti harka maragneetumaan mee Ameerikaan maal jettee mee Yurooppii maal jettee yookiin ammoo Ijiptii inni bira dhaabbatti akkasitti haasofnu akka taate waraanni Oromoo nuyi biyya san keessa namni hidhamee dhumanii jira. Namni sagalee qabu martinuu kun ajjeefamee jira, kun mana hidhaa keessa jira, kun ammoo sodaateetiin bosona keessa jira kun beektanii. Waraanni Oromoo qabdu isin nuti warra biyya alaa kana biyya Yurooppii keessa kan jiru, biyya Awustiraaliyaa keessa kan jiru, biyya especially biyya Awustiraaliyaatiif Kanaadaatiif Yurooppii kan jirtan sagalee guddaa qabdan because biyyoonni kunniin dhageettii uummataa qabanii aynoo kan Yurooppii diffikaatti akkam akka ta'een beekaa walii waan dalagaa jiruuf especially ka Kanaadaa xiqqoo olii dhiyeenya kan walitti quban qabu so I'm hoping nama keenya kan dhaamu it is so important biyyoolleen xixiqqoon kunniin sagalee dhageessisuu qaban dhimma Oromoo akka dubbatamu barbaadan dhimmi Oromoo miidiyaa irratti akka deebi'u yoo barbaadan dhimmi Oromoo resolution adda addaa keessatti argamu waliin dalaguun activismiin amma yeroo jalqabaa kana eega dabre qofa ta'uu ta'in amma yeroo duraa godhuu qabna interesting gaaffiin Oromoo is clear ammatti galee jira. Seenamee jechuun gara qabxii mataa walitti qabuutii fi interview kana fixuutu deemna. Yeroo hedduu anallee waan na gaafatanitu jira. Sillee waan nu gaafatanitu jira. Nama aktiviizimiin Oromoo jiraachuu qaba. Dhugaadha aktiviizimiin ni jira. Gaaffiin Oromoo beekamtii argachaa jirti. Oromoo addunyaan ni beeka. Rakkoon Itoophiyaati fi rakkoon Oromoo rakkoo bu'uuraati kan jedhu kun waliigalteen kun hubatamee jira. Abiy Ahmed illee saaxilamee jira. Haga tahettuu wanni kun cuftiin wanni akkuma jiruuttu haa ta'uuti garuu waa takka. Seenaa jimjimoo dhaabbata ishiin hoggantu ollaa kanallee anallee akka miidiyaatti wanni nu gaafachaa jiranii maaltu godhamuu qaba akkas godhamuu akkas goona akkasii haasofnu malee kan godhaa sangoona jedhee nama karoora baasee uummata hogganu. Karaa dippiloomaasiitiin kan uummata kan ammoo hogganuu qabu ollaadha ka amaanaa kan fudhate uummata Oromoo waan nu godhuu qabnu qabatamaan kan godhaa sun godhaa jedha nutti himamaa karaa aktiivistootiin biyya keessatti qeerroon qophii jiraa wanni jedhamu yeroo hedduu nuufillee dhiyaata. Karaa dippiloomaasiillee wanni dhiyaataa jiru. Maaltu godhamuu qaba action oriented plan malee oduu miti haasawaa miti waan jedhu qabatamaatti bara 2020 maal godhuu deemtanii Oromoon maal godhuu qaba Oromoon diaspora haa jedhu gara jechuun actionii ta'uu deemuutii fi outcome isaa yookaan gochi ta'uu deemuu fi gochaalee haa jedhuuti bu'aalee isaa irraa dubbannee sanii eegii dubbatteen dubbattu amma achumatti dabre sagantaan eebba yookaan ammoo simannaa pirezidaantii Ameerikaa haarawaa Joe Biden ka ammajji 20 bara 2021 deemutti jiru kaayoon isaa maali akkamitti deemaa ka jedhutu dabarra. Bareeda. Very sirreessitee gaaffii namni gaafatu ka dubbattee jette Kadiiroo gaaffii bareedaadha hedduu galatoominsiin jedha. Ollaan maal godhuu jira maal godhuuf deemaa Oromoon ammoo maal godhuu qabdanii kan jedhu. At the end of the day dubbiin guddatee fardatti hin fedhan. Maal godhuu qabdan dhaggeeffattoota keenya. Nuti amma ji'a dabre waggaa dabre dhumarratti jechuudha. Walgahii goone, walgahii special doonoroota keenya special walgahii goone sa'aatii hedduu fudhannee bara 2020 maal goone wanni nu goone sun ammoo wanni nu baasne wajjin walitti hidhata yoo walitti kamtu wanni nu baasne sun lakki sirrii miti kana biraa godhuu qabna akkasumas ammoo bara 2021 maal godhuu qabna kan jedhu fudhannee itti hirmaachisnee jirra. Waamicha goonee jirra. Waamicha kanarratti community keessan argamee. Waamicha kanarratti bakka bu'aan keessan yookiin kan lookoo advocate godhu argamee quba qabaa gaafadha jedha yoo quban qabaatiin yoo itti hirmaachuu barbaadan qunnama itti hirmaadha because wanti gargarii publicly media irra dubbachuu hin dandeenyu. Inni isiniif himee deema waa sadii irratti dalagaa jirra isiniif himaa garuu bakka kanarratti ka amma Kadiiroon gaafatee jedhuuf odeessuu qofa otoo hin ta'in nuti akka ollaatitti karoora keenya ka bara 2021
itti mari'achiisnee ji'a tokko guutuu irra dalagne si galee bara 2021 maal godhuu qabna ji'a tokkoffarraa hanga sadaffaa maaltu ta'uu qaba sadaffaarraa hanga ji'a jahaa because ji'a jahaffaa irratti filannoo Itoophiyaatti kan deemaa jiru kana irratti Oromoo eessatti argamuu qaba filannoon sun yoo akka ta'u ammoo saniin dura ammoo paartiin Oromoo manni amantaa Oromoo maal godhuu qaba akkasii cabsinee baasnee irratti qabnaa jechuudha. Gabaabinatti yoo kana dhageeffataa jirtan nama kana 700 dhaggeeffataa ture duratti oguu laalee jedhu. Walgahiin waan isa irratti akkuma olitti sardofatu jira. Ayyee laali walgahiin goon isa irratti bakka bu'aan keessan hirmaatee yoo hin jiraanne fuulduraaf haa hirmaatu. Dalagaan keenya hedduun eeggatee jira. Ammallee waa hedduutu jira. Waa sadii dalagaa jirra nuti sigalee. Tokkoffaa akka Ameerikaatti illee akka Yuroopitti illee ispeeshaalii Yurooppii waa waliin dhiheenyaa waliin dalagaa jirruuf akkasumas immoo yeroo gabaabaa keessatti nama qaxarree biyya Yurooppii keessatti dhimma kan akka dalaguuf because hanqina guddaa waan jiruuf Yurooppii irratti gamtoonni gamtaa Yurooppii ammoo baqataa waan sodaatanii hollataa waan jiranii fi kana keessatti fayyadamuu barbaanna. Warri Yurooppii waan gootanii fi warri Ameerikaa waan gootan sadii Kanaadaa illee jiraatan rakkoon qabu waa sadii irratti godhaa jirra. Tokkoffaa irratti resoluushinii badheen gaddaa kabajee kun karaa haawusis ta'e karaa senetis ta'e Yurooppii irraallee kabahu jiru jechuudha. Dhimmi Oromoo keessa jira akka jiru koongiresii keessan dubbisa paarlamaa keessan dubbisa resoluushinii jechuudha. Lammata irratti mootummaan gamtaa addunyaa dubbataa jira. Investigeeshinii ta'uu qabaa jedhani lola du'e kanarratti. Oromiyaa keessatti mootummaan Human Rights Watchiin Amnistiin dubbatee jira. Extrajudiciary mana hidhaati beesan nama kenna fixaa jira. Investigeeshinii kun ta'uu qaba. Kana ta'uuf ammoo asii iyyinee fi miti. Strategically Congressii keessanii nuti hirmaadhaan wajjin haa dalagnu dhaabbolee Oromoo fi kan dhaabnu independent investigation kuni ta'uu qaba. Asiin bira HR 128 irratti illee dubbatamee jira. Jirran oolle because mootummaan kun sigalee alternative jaratti waan mul'ataa hin jirree fi oo nama kana buqqisne biisuun hin jeeqamte nama miiliyoona 115 qabrii geessina kan hin jedhe waan sodaachisuuf jaraa fi amma miiliyoon illee haaduu tasgabbii barbaadan sagalee kan ta'uu dandeettanii isinii warra biyya alaa jirtan jechuudha. Tokkoffaa irratti resoluushinii bahuu kana irratti intirestii Oromoo gaaffilee Oromoo keessa jiraachuu qaba. Kun ammoo isin hunda ilaallatee jira. Lammata irratti ammoo independent investigation jechuudha. Kakalee ta'eef illee ka'amma ta'aa jirru kan nuti illee yeroo keenya itti fidhee godhaa jirru wanti guddaan lammaffaa sani. Sadaffaa irratti ammoo actually tokkoffaa irratti jira mariidha. Biyyoonni martinuu daalogiif dhiibaa jiran shakkii tokko hin qabu. Daalogii dhiibinsa kana ammoo sagalee Oromoo jira bakka bu'aan Oromoo jira kanneen sadiin irratti kan nuti dalagaa jirru kan yeroo kanan dalaguu qabu kanneen sadiin irratti. Galatoomii daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo warri fagoo fi dhiyoo irra nu daawwachaa jirtanii marii hoggantuu dhaabbata Ollaa yookaan ammoo daayirektarii Ollaa Kaataate Seenaa Jimjima wajjin godhaa jira. Dhaabbanni Ollaa jedhamu kun as Ameerikaa keessatti hundeeffame yoo ta'e advocacy fi diplomaasii dhimma uummata Oromootii fi hoggansaa irratti hojjetaa jira. Seenaan haala jechuun diplomaasiin biyya Itoophiyaa biyyoota addunyaa wajjin deemaa jiruu fi akkasumas haala nagaa ka Itoophiyaa ka gaafa Afrikaatii fi Oromiyaa irraa haasawaa jirra. Amma dubbachaa jirru Ameerikaa keessatti oduu guddaa tahee wanni dhalachaa jirutu jira. Deeggartoonni pirezidaanti Doonaald Tiraamp ka Doonaald Tiraamp qajeelchee gorsee jedhamanii Paarlaamaa Ameerikaa US Capitol to'atanii yeroo ammaan tana jechuun akka CNN gabaasaa jirutti warri meeshaalee waraanaa hidhatee balbala Senetii Ameerikaallee cufanii jiranii jedhamee dubbatamee jira. Magaalaa guddittii Ameerikaa Washington DC keessatti labsiin yeroo muddamsaa labsamee jira. Waraanii naannootii fi waraanii federaalii seeraa hojii irraa oolchuu fi lafa tasgabbeessuu fi humna guutuun akka inni socho'u kan dubbatamaa jiru. Magaalaa Washington DC keessattuu bombiilanii deeggartoota Tiraamptiin dhoohuu hin oolle sodaan jedhamulleen akka jiru CNN ka gabaasee jiru. Haalli ammaan tana Senetii Ameerikaa gubbaatti godhame kunii fi haalli Kongireesii gubbaatti godhamu kunin yaalii fonqolcha mootummaa aadaa dimokiraasii Ameerikaa keessatti waan hin baratamin Tiraamp waan gosa kana dhiisee nagaa buusuu qaba jechuudhaani. Miseensonni Kongireesii ka paartii Demokiraatii dubbatanii jiran jechuudhaan CNN gabaasee jira. Yeroo ammaan tana Washington DC keessattuu jechuun labsiin yeroo muddamsaatii fi akkasumas halkanii fi guyyaa sochiin namaa kerfiyuun labsamee sochiin namaa daangeffamee jira. Washington DC'n afaan waraanaa irra jirti jechuudhaan dubbatamee jira. Hiriirii magaalaa Washington DC'tti godhame kana ka godhe deeggartoota Tiraampiiti bakka biraarraa dhufanii godhame. Magaalli kun magaalaa akka malee dimokiraatiin dhuunfattu keessattuu warri gurraacha Kamala Harris pirezidaantiin itti aantuun Joe Biden gurraattiidha. Innis Bidenis gurraacha bira deeggarsa guddaa qaba.
deeggartoota Tiraampii fi falmitoonni isaa walitti bu'anii balaan guddaan dhalachuu danda'a sodaan jedhuleen akka inni jiru ammaan tan jechuun addunyaan Ameerikaa hordofaa jirti haalli filannoo Ameerikaa haala filannoo gosa biyyoota guddachaa jiranii ta'uutu jira kun guddoo yaaddessaa jedhamee dubbatama jira dhimma kana itti gaafatamaan Tiraamp nagaan akka inni bu'u daddafee godhuu qaba yaamichisa ka Tiwiiterii fi Feesbuukii fi miidiyaalee hawaasummaatiin godhu ka biyya diigaa jiru kana ka filannoo nama filatame gaafii keessa galchuu hadhaabu wanni jedhame ammaan tana yaadi siyaasaa kennamaa jira odoo seenaa wajjin dubbachaa jiru major breaking news oduu ammaan tan dhufte guddoo waan taateef jidduun isiniin gaa'uu deema maaliif dhimma kanallee gaffite muudama yookaan ammoo guyyaa simannaa pirezidaantii Ameerikaa haarawaa Joo Baayiden ammajjii 20 bara 2021 sagantaa guddaa Washington DCtti qopheessuu deemanii haala gos kanaatiin sagantaan kun qophaa'uun rakkisa ta'uu ni mala garuu seenaan kanallee akkuma beektuu fi mee waan Tiraamp kan irrallee hin dubbatin hin dubbanna maali sagantaan keessan kasan yaaddan kun? Yes, quba qabna wanni kun garaa keenya keessa numa jira jalqaba sagantama kana yoo baasnu iyyuu nama hammantu dhufee jedha koronaa walitti qabatee koovidii kanaaf namni baay'ee manatti waan hafuu fi hangamtu bahaa lammata irratti ammoo jeequmsi sababaa ta'eetiin bakka hedduu cufuun ni oolan kan jedhu kun sodaa garaa keessa nu jira. Haa ta'u malee sagantaa barnoomaaf 21 irraa jalqabneetiin waa guddaa waa hedduu goggodhuu qabna because abjuu sodaatanii fi hirriba malee hin bulanii Oromoon halkanii guyyaa du'aa jirti halkanii guyyaa bineensaan nyaatamaa jirti yoo ta'e ni yaallaa yoo hin taane ammoo fagoorraa walgeenyeetiin akka sagaleen Oromoo dhageessisamtu godhuu qabna kan jedhudha. Karoorri nu goonee jennu yeroo baay'ee hiriira hoo baanu jennu Oromoof walgahee jedha namni hangamtu nu dhagahaa hangamtu sagaleen keenya sun chaanaal ta'eetiin bakka gurra dhaquu qaba dhaqaa jenneetiin shakkii keessa yeroo hedduu waan deemnuuf kuni ammoo kumaatamaan nama ta'u gariin ammoo jibbaa pirezidaantii haaraa filamee fi yookiin ammoo Tiraampiin bira dhaabbatee warra dhufuu fi guun ammoo warra gammachuu ayyaaneffachuu fi pirezidaantii haaraa dhufu kana waa waliin dhufuu fi akka duriillee miiliyoonallee hedduu ta'uu baatee nama 1,100 dhufa jedhamee waan shakkamuuf kanaafuu qophoofneetiin waa hedduu daddalagneetiin Oromoon eenyu President Trump illee President Trump President Biden kan dhufaa jiruuf illee rakkoo Oromoo irratti ta'aa jiru keessattuu hidhamtoota walitti qabatee keessattuu Jawaar Mohaammed walitti qabatamee waa hedduu dalagnee qopheessinee jirra including tishartii godhachuu waan adda addaa bituus bakka adda addaatti bakka lamatti qophii guddaa qopheessinee jirra bakki lamaan kun achi tokko daqiiqaa 6 bakka Presidentiin haaraa itti kakkaturraa daqiiqaa 6 hangam nu seensisanii kan jedhu security'n kun akka malee taa'ee jira update nu godhaa jiranii hin beeknu namni keenya nu jala deemuu qaba kun ammoo bakka tireen irraa bahaniiti yoo ala bahanii bakka gaarii tokkotti sagantaa qopheessinee jira kun ammoo namoonni biyya alaatii dhufu hedduun jiraataa DC yoo ta'in jira bakka biraatti kan dhufu karaa irra waan darbuuf flyeraa fi waan adda addaa tokko akkasumas ammoo bakka namni telefoona isaatiin iskaan godheetiin bakka hidhamtoota Oromoo bakka tiikisiisan kan jedhu websaayitii haarawaa qopheessinee websaayitii kan information kan marattuyyuu ollaa.org irratti argatu ollaa afaan Oromootiin ollaa.org yoo jettanii information achirraa argatan jechuudha daawwattoonni kan yeroo kaasirra jirtanii yoo ollaa irratti membariin ta'e membarii ta'a gariin firiitu jira gariin ammoo birrii $3 kafaltanii jetta membarii $3 kafaltanii membarii taatan waa hedduu irraa argattanii yoo ta'in ammoo information argatuu fi maaltu deemaa jira maal godhaa jirtanii maal godhutti Oromoo maal godhuu qabna amma gaaffii sirrii akka dhiiroo na gaafatees hin jedhe haasawuu akkana jijjiiramni dhufatu ta'in maal godhuu qabdanii dhaabbileen Oromoo maal godhuu qaba politikaan warra politikaa paartii Oromoo maal godhuu qaba kan jedhu irratti yeroo hedduu achirratti ni arginee jenna kanarratti membarii ta'aatiin rakkoon amma jiru kun akkasuma totoo jiru abdeetii achirraa waan erginuu fi yeroo hedduu miidiyaa irratti waan dhufnee carraa walii argannee fi waan nu goonurraa beekuu barbaadanii achirratti membarii ta'a abdeetiidhaaf garuu ammaa fi kaadha wal geenne jenne kadiiroo hiriira nagahaa baawamni jira hiriirri nagaa sun tishartiin maach godhuuni haatiin maach godhuun godhanneetiin akkasumas immoo iskweerii bakka namni telefoonaan iskaan godheetiin websaayitii haarawaa ijaarreetiin akka Oromoon hiikamtu dhimma Jawaarirraa ispeeshaalii atteenshinatti goone dhimma Jawaar jechuun dhimma Oromoo hundaati dhimma nam tokkootti waan hin ta'inii fi qopheessinee jira akkasumas immoo gaaffiin Oromoon eenyu gaaffiin jira hoo maal kan jedhu handaa'uti illee kaachitti uummata karaa deemuuf kenninee jennu waa hedduu taargeeffate qopheessinee jira ispeeshaalii Oromoo naannoo DMV jiran Maryland DC fi Virginia warra jiran kanaa fi guyyaa kana
akka itti hirmaatanii akka jala deemanii akka dhaggeeffatanii daawwattoonni keenya naannoo san yoo jiraatota kan ta'in Oromoota naannoo san jiraatan nama naannoo san jiraatu hundattiyyuu akka sheer gootan abdiin qaba. Filaayera keenyallee sheer godhii Kadiiroo. I think this is very important. Akkuma jirtu dhimmi keenya gadi bu'aa deemaa jira. Dhimma keenya ol finneetiin haasaa mari'atamu deemu dhufu jala jiratti akkasumas immoo investigeeshina dhiibbamu kanarratti akka gaafii Oromootti seenu. Nuti kophaa keenya hin goonaafi miti. Oromoonni martinuu dhaabbilee Oromoo martinuu kan human rights fi politikaa Oromoo dhimma kana keessa akka itti hirmaataniif. Ayyee daawwattoota keenyaa jaallatamoo fi kabajamoo marii seenaa jimjimoo hoggantuu ollaa wajjin godhuutu jirra. Marii kan keessatti jechuun guyyaa ammajjii 2021 muudama pirezidaantii Ameerikaa haarawaa tahee dhiyoo kana filame Joe Biden fi Kamala Harris irratti jechuun mormii qopheessuu deemanii mormii kanaanii Oromoon eenyu ka jedhu uummata guyyaa sunii fi kabaja suniif achitti bahee fi ibsii ni kennama dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo hubannoo uumuu fi wayaan jechuun maqaa Jawaar Mohammadii faadhaan hojjetame tisheertiin akka jiru akka inni qoodamu ajandaan Oromoo deeggartoota paartii Dimokiraataa ka hoogganaa warra pirezidaantii Ameerikaa ta'u biratti akka inni fudhatamu jechuun public diplomacy guyyaa sanii guddaa hojjechuu akka barbaadanii ka dubbatamaa jiru. Odoo seenaa jimjima wajjin dubbachaa jirru deeggartoonni pirezidaant Donald Trump Kongireesii Ameerikaa weeraranii jiranii. Kongireesiin Ameerikaa har'a mo'annaa yookaan immoo injifannoo sila Biden argatee ka pirezidaantii ibsa goosisuutu jiru isaanii raggaasisuu fi yookaan electoral college sagalee isaanii raggaasisuu fi jiru irratti weerarri kun godhame. Miseensonni Kongireesii achi keessattuu danqamanii kunini ammaan tana jechuun opereeshinii addaa godhameen namni hundinuyyuu karaa nagayaatiin bahanii jira. Pirezidaantiin Ameerikaa itti aanan Biden Mike Pence achi keessa ture. Innis jechuun nagayaan achi keessa bahee amma bakka dahannoo isaa kan nageenyi isatti eeggamuttu eegamaa akka inni jiru ka dubbatamaa jiru. Guyyaan har'aa kunini guyyaa seenaa qabeessa Dimokiraasiin Ameerikaa itti weerarame yaalini fonqolcha mootummaa godhame jechuudhani wanni ammaan tan tayaa jiru ka pirezidaant Trump uummata gara jeequmsatti kakaasisu kun akka isa gaafachiisuu dandayu jechuudhani dubbatame jira. Akeekni sila har'aa Kongireesiin Ameerikaa taa'ee injifannoo Joe Biden mirkaneessuu fi yaalame injifannoon isaa sababa weerara Kongireesii irratti godhame kanaan hin lallabamne yookaan ammoo hin labsamne jechuudhani miidiyaan Ameerikaa gabaasa jira. Daqiiqaa 45 durattu pirezidaantiin Ameerikaa itti aanan isaanii Mike Pence nagayaanii bakka san keessaa miliqfame bakka dahannaa isaa fi qophaa'ee keessa akka inni jiru kadhagame haga ammaa ka rakkoo kana uumuun yookaan ammoo uummata miira keessa galchuudhaan himatamu Donald Trump dhimma kanarratti tweet wanni inni godhe yookaan wanni inni dubbate akka hin jirre ka dubbatamaa jiru. Miseensonni Kongireesii ka Riippaabilikaan gari pirezidaantii filatamaan pirezidaantii Joe Biden pirezidaantii ta'uun qabachuudhaan falmiirra akka turani kadhagame yeroo weeraraa san. Kanattu jira sagantaa jechuun qophaa'ee ka Washington DC ka hidhamtoota siyaasatii fi xiyyeeffannaa uumuu akkasumas ka dhimma Oromoo Ameerikaa wal beeksisuu waan seenaan jimjimoo itti qophoofte kana itti deebinee haasofna seenaa bal'inaan. Waraqaa sallee hin qoqoonnaa kanallee bal'inaan haasofna. An gar kiyyaanii fixadhee jira. Mee jechuun daqiiqaa 5 siyaa kennuuti waan feetee haasa'uu feete waan narraa hafee jira yookaan waan daawwattoonni kan kennaa beekuu qabanitti jiran hojjette carraa siyaa kennuuti itti fufi. Ayyee daqiiqaan 5 eebbanatti fakkaate Kadiiroo naa eebbisteetti galatoomne jedhee. Ila dhaggeeffattoota Kadiiroo dhaggeeffattoota anallee dhaggeeffataa jirtan wanti beekuu qabnu it's very very important gaafii sirriina gaafateetti Kadiiroo baay'een gammadee jira. At the end of the day maal godhuu qabdanii warri asna daawwataa jirtan warra mana dhagahaa jirtanii torbaan dabre ji'a dabre kana keessatti maal gootan
Communitiin keessan maal godhe? Dhaabni keessan kan isin deeggartan kan isin waliin deemaa jirtan dhaaba politikaa ta'ee manni amantaa keessan maal godhe? Xalayaa kan barreessee jedhe. Xalayaa kan barreessuu yaada qaba. Amma akka agarraa jirrutti Saawudii keessatti ijoolleen teenya waan ta'aa jirtu quba qabdan. Namni keenya biyya alaa kana keessatti amantaa musliimaa yookiin amantaa kiristaanaatiin lakkoofsi jaraa hedduu guddaadha. Maaliif irraa dubbachuu dhabne waan kanarratti? Biyya Jarman kana keessatti Oromoo 6,000 olitti dipoort ta'uuf deema jedhanii kalee walgahii irratti nan dhagahee jedhe. Akkasumas biyya Ameerikaa kana keessatti ijoollee dipoort godhuuf deemaa jiran. Kanneen hundaaf iyyuu sagalee isin barbaachisaa sagaleen isin ammoo sagalee ta'uu qabdani. Biyya Itoophiyaa akkanatti nama fixaa jirtu kana keessatti Oromoon dipoort ta'uu hin qabdu. Biyya Saawudii keessatti silaa namni Oromoo hangana otoo jiru dubbachuu fi qabna because mootummaan jalaa hin jiru. Ijoollee maneedhaa keessa jiran kunneen harki guddaan ijoollee Oromooti. Wanti nu goonu dhageenyatuma afaan xuun'eetumaan gaddinee bira dabroo ta'u ta'in yoo mana masgiidaa keessatti jiraattan yookiin charchii keessa manbarii yoo taatan yookiin ammoo dhaaba politikaa keessa manbarii yoo taatanii dhaabni keessan maal godhe ijoollee argaa jirtan ta'edha amantaa namni xalayaa tokko barreessee jira mee ijoollee tana taakkanatti biyyatti dipoort ta'uuf deemaa jirtu kun Jarmanii keessatti gurra kiyyaan dhagahee jire walgahii kalee irratti irra deebi'ee jedha ijoollee akkanatti biyyatti galchuuf deemaa jiran kanniini koomunitiin Oromoo kan Jarman jiru maal godhee jira xalayaa jaraa barreessee jira hiriira jiraaf bahee jira waa godhee jira because ijoolleen tun biyyatti galte kanaafuu dhaabbilee ijaaruun barbaachisaa kan ta'eef kanaaf nuti mallaqa kalee fuune sanii wanna hedduu irratti baasneetiin kan ittiin xaaraa jiru kan ittiin deemaa jiru kan ittiin dalagaa jiru kan sagalee ittiin godhaa jiru mallaqa kalee fuune sanirraa jechuudha kan isinitti kana nullee wannoonni akkanaa kun bara baraan Oromoo irratti waan ta'aa jiruuf baqatuun du'uun gubatuu rarraafamuun bineensaan nyaatamuun galma Oromoo ta'ee jira maqaa Oromootti Oromoo yoo dhageenyu du'aaf bineensaa gadadoodha bakka mararratti kan jiruu fi kanarratti waan isin dhaamee jedhu dhaggeeffattoota kana laayikii magoonii sheer goonii bira dabaroo osoo hin ta'in Saadii keessa yoo jiraatan yookiin biyyoota adda addaa keessa yoo jiraatanii wal gurmaa haatiin yoo gurmaa hullee baatan jechuudha. Yoo gurmaaftanii ooradii masgiida keessa jiraatan yookiin charchii keessa jiraatanii akka charchiin keessa warroota kana fa'aa barreessu godha. Akka charchiin keessa wal ta'eetiin sagalee uummata warra Saawudii keessatti rakkataa jiru kanaa fi akka sagalee ta'u waamicha godhaa fi waa godhaa qarqaaraa jedha. Ijoollee warra Jarman keessatti ari'amuuf deemaa jirtu kanneenii fi waa godhaa jedha. Ollaan ka godhaa jiru ka amma Jeenuwaarii 20tti godhaa jiru gochoota nu godhuuf deemnu kana keessa especially ji'a jahan as dhufu kana keessatti murtiin hedduun jira badheen gaddaa barana jenne obviously amma achitaree jira ammallee taruu ni mala garuu sagalee dhageessisuun gaafa balaan bu'e qofaa miti gaafa balaan bu'ee as bahee jira is already darbe waraqaan tokko koongiresii irraa yoo as bahee jire we always support it because what is already too late otoo as hin bahini otoo ijoolleen tun dipoort tun ta'in otoo bineensi hin nyaatin otoo mana Saawudii keessatti otoo hin dhumin ijoolleen kun hadha dubbachuu fi qabna warroonni amantaarra jirtan warroonni dhaabbilee adda addaarra jirtanii walgahii nu qopheessaa jiru kanarratti koota guyyaa Rabbi jedhee jeequmsi kun yoo tufuun baate abdeetii isinii kennina itti hirmaadha yaada biraa yoo qabaatan ammoo maaloo nu gaha nu isin wajjin hirmaannee isin wajjin goonee jenna Oromoof godhaa jirra there is no competition t-shirtii adiidha Ispeetarii qopheessinee jira. Ispeetariin SQSKRii qaba. Akka namni riisarchii waan eenyu akka taane akka nu beeku qophii goonee jira. Yoo san hin qabaatin ammoo wayyaa diimaa godhataniitiin dhuftanii wanna kanarratti akka hirmaattanii Oromoota naannoo DMV jiran hundatti itti nu himaa jedha. Mana amantaa Oromoo charchii torbatu jira. Masgiinni ni jira. Akkasitti warroonni kun koottaa itti hirmaadha. Even sarkilii san keessatti yoo seenuu nu oogganii jedhan security reasonidhaa fi handaa'otii waan goonee jiruuf permitii hagammaa nuuf hin kennine because back and forth deemaa jiranii laalaa jiran haali jiru maaltu hayyamamaa because teebilii irra gaafannee jiru hedduu gaafannee waan jiruuf permitiin kenna hangammaa in a processii keessa jira garuu they are keeping us updated. Anyway, gabaabinatti carraa daqiiqaa shanan naa kenne kana keessatti daqiiqaa sadii fixee daqiiqaa lama naan qaba. Kan hin jedhu waamichi kiyya kasiniin jedhu yaa Oromoo kiyya gaafa wanni tokko ta'een booda wal qeequ miti. Gaafa wanni tokko dabreen booda hiriira bahuu miti. Gaafa wanni tokko ta'een booda walitti deebinee marii miti. Walgahii yoo isin yaamnu walgahiin yoo jiraate itti hirmaadha. Walgahii kanarratti yommuu yoo affeerra isin qaqqabuu baatte because namoonni gariin qaqqabdanii natti himtanii jirtan walgahii dabre kanarratti affeerraa nu kennee jettanii nuti koominiitoota nama kumaa oli warra mallaa kenne koominiitoota maraafiyyuu affeerraa yeroo tokko ton yeroo 3-4 irra deebi'ee ergameefii jira. Kabeekaarraa fi ammoo kaasuu hin dandeenyu. Warri dhagahaa jirtan warri fedhii qabdan dargaggoonni teenna shamarran teenna aayyoleen teenna naannoo kana keessa kan jirtanii yoo ijoollee alaa dhuftu qarqaaruu barbaadan yoo achuma keessatti ammoo ijoollee mateessan hirmaachisuu barbaadan
barbaadanii nama waliin deemuu qabna. Marti bulchaa ta'uu hin danda'u, marti liideriin ta'uu danda'u. Nuti warra nu liid nu godhu faana hin deemna. Nullee sagantaa kanarratti akka itti hirmaattan yeroo dhibba deebi'ee isin gaafadhee jira. Walitti himaa waliif ergaa sagantaa Januwaarii 20 kana keessatti hirmaadhaa. Abdeetii karam deemaa jirraaf kana jedhamu ollaa Oromoo kan jiru feesbuukii irratti yookiin ollaa.org kan jedhu irratti nu faana deemaa nu hordofaa isiniin jedha. Carraa kanaaf hedduu galatoomii jedha Kadiiroo. Hedduu si galateeffadha. Ulfaadhu yeroo birallee dhufne akka haasofnu abdadha daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo haala koongireesii Ameerikaa yeroo ammaa kanaan deeggartoota Donald Trumpitiin weeraramuu isin biraan geenne turre kun jechuun haleellaa dimokiraasii Ameerikaa irratti godhamu wanni akkasii salphinni gosa kanaa dimokiraasii Ameerikaa qunnamee hin beeku Donald Trump itti gaafatamaa tahuu qaba jechuudhaan miidiyaaleen Ameerikaa dubbachaa jiran. Ka warra hiriira bahe kana onnachiisee gara balaa kanatti oofee ka jedhamu pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump karaa Tiwiiteriitiin dhaamsa dabarsee jira. Poolisii fi warra seeraa hojii irra oolchuu ka Capitol deeggara jechuudhaani warri kunini gama biyya keenya warra jirani warra nu deeggarani namu nagaya bakka jirtanittu nagaa tayaa jedhee sa'aatii tokkoon durattu yeroo weerarri kun jalqabu dubbata jira. Achiin dubattuu gaddeebi'ee namni Capitol Hill dura jirtanii cuftinuu keessanii akka nagaya uumtan isin gaafadha. Jeequmsi waan tokko hin barbaachisu yaadadha paartiin keenyani paartii seeraatii fi tasgabbiitii olaantummaa seeraa kabachiisuun dubaraa fi dhiirallee irraa eegama jechuudhaani galatooma jeequmsa irraa fagaadha. Lammiin biyya keenya bakka jirrutti nagaa haa kabajnu tasgabbii haa kabajnu jechuudhaani warri amma koongireesii Ameerikaa duratti wal dura dhaabbatan kunini akka tasgabbaawanii karaa Tiwiiteriitiin dhaamsa yeroo lama dabarsee jira. Miidiyaaleen Ameerikaa dhimma kanaanii jechuun yeroo ammaan tana biizii ta'anii jirani nulleen kafaan deemnee hordofnee isin dhiyeessinu ta'uu asumaan isinitti himna. Sagantaan seenaa jimjimoo faalleen haala kanaan akkamitti akka inni deemu ka hubannee isin biraan gaahuu deemnu ta'uu asumaan isinitti himna. Daawwattoonni keenya jaallatamoo fi kabajamoo warri fagoo fi dhiyoo taatanii sagantaa kan nu hordoftan hedduu galatooma warra asitti dhuftanii ammoo nu qoqqoodanii facaastanii karaa yuutuubiitiin maamila nu godhatanii karaa feesbuukiitiin nu hordoftan illee galata guddaa qabdu sagantaan keenya ka'amma akkasuma seenaa jimjimoo hedduu galatoo. Galatoom Kadiiroo. Ayya nagaan oola nagaan nu bula.